Kun Sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuritti afaan Oromoon guyyaa sadii roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا سغنتا راديو داندي حقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالليف كبجني اسنيف قبنو كان اوني كينا رابقاتي لگين نفتبين قد عمري بيا كيسا بيا علت ادو اسم جرتن هندت اسن هذا قبو اكم جرتن نگيني كيسن بدادا دادو ببارو نماسائی keessan nagaa dikaa guddaan keessan nagaa ardaan keessan nagaa qeen keessan nagaa olmaf bultiin teessan nagaa yooyaa jennee harka fuune kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 74ffaa Juulay 25 2015 Adoolessa 18 2007 Shawwal 9 1,436 akka lakkoofsa hijiraa guyyaa sabtii yookaan guyyaa sanbataa isiniif tamsaatu. Muhammad fedha isaa keessaa fedhee waliin nu keenyaan nuuf kennee diin islaamaa ani amaa jiruuf jireenya manni nu laaffisee yaada wal bira keenya. Emina siya waliin keenya waan rabbiin nu laaffiseeni rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii tumma alhamdulillah. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa har'aa qindeeffannee gama istiidiyootti seenee jirra. Hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu wajjin turaa affeerraa keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qophii oduu akkasumas barnoota aqiidaa qulqulluu seenaa gabaabduu Ustaaz Ahmed Mustafaa fi ziyaaraa barattoota awwaliyaa fi alima keenyaa Sheekh Umar Walee barsiisaa kolleejii awwaliyaa damee arabiffaa fi imaama masjiida awwaliyaa kan tahan yeroo ammaa kanatti Ameerikaa kaaba biyya Minisootaatti kan argaman barattoota muraasa ziyaarree jirra. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turaa kan isiniin jedhu ana gaggeessaa fi qindeessaaf qopheessaa sagantaa kanaa obboleessan Hamzaa Booranaaf gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abdul Khair hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Sagantaawwan keenya hunda kan dursu sagantaa oduuti. Sagantaa oduu wajjin turtii gaarii. Yaa Rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaanii. رحمتما كيسناني نملك حسي دنيا دين يا ربنا سكرنا كمجوبي كلماني رحمتما كان كيديني نملك حسي دنيا دين متدري وان أدو غيارنا مسلمون دي باتي شندرهم نوتا موتماتين مغالا فنفنير راو كان فمون من ايدا ما كلاوي ترور فماجران غرمان ايدا قلين توتكي درموني ساني لغامي obboleessi keenya Mujiib Amiinoo guyyaa kaleessaa jimaata mana murtii damee araadaatti dhiyaatuun Adoolessa 30tti beellamame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa darratti hooggantoonni majliisa seenaa alaa muslimtoota kan eegsisan ta'uu beekame. Majliisni naannoo Affaar murtee majliisota seeraan alaa federaalaa irratti ibsa ejjennoo baasuun isaa beekame. Ameerikaa kaabaa Minisoota keessatti kan argamu Toofiq Islamic Center konfiraansii waliigalaa kan marsaa 15ffaa gaggeessaa akka jiru beekame. Quraanni umrii dheeraa qabu tokko mana kitaaba biyya Ingilizitti argamu keessatti argamuun isaa beekame. Amma oduu bal'inaan Musliimoonni baatii 5 dura humnoota mootummaatiin magaalaa Finfinnee irraa ukkaanfamuun mana hidhaa maakalawitti roorrifamaa jiran gara mana hidhaa Qiliinxootti geeddaramuun isaanii dhagahame. Musliimoonni mana hidhaa maakalawitti hidhamanii argaman gaazexeessitoota raadiyoo Bilaalii fi obboleetti keenya tokko dabalatee kan baay'inaan 19 ta'an kamisa dabre Adoolessa 16 naannoo sa'a 8 gara mana hidhaa Qiliinxootti geeddaramuu isaanii maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Maqaa muslimtoota baatii 5 dura humnoota mootummaatiin magaalaa Finfinnee fi magaalaa Jimmaa irraa ukkaanfamuun mana hidhaa maakalawitti roorrifamaa jiran kan gara mana hidhaa Qiliinxootti geeddaraman tokkoffaa Haashim Abdallaa, lammaffaa Toofiq Misbaa, sadaffaa gaazexeessaa Daarsammaa Soorii, gaazexeessaa raadiyoo Bilaal, afraffaa Mujiib Amiinoo, shanaffaa Abdul Jabbaar Abdallaa, jaaffaa Muhammad Nuuruu,
torbaffaa Ibrahim Kamil saddeetaffaa gaazexeessaa Khalid Mohammed gaazexeessaa raadiyoo Bilal sagalaffaa Hayatul Kubra Nasruddin kudhanaffaa Shahabuddin Nasruddin kudhatokoffaa Nazif Mohammed kudhanaffaa Kadir Mohammed kudhasadaffaa Hussein Mohammed kudhanii afraffaa Fisum Chernet kudhashanaffaa Fuad Abdul Qadir kudhajahaffaa Harun Hayreddin kudhatorbaffaa Abdul Hafiz Shifa kudhasaddeetaffaa Hamid Mohammedii fi kudhasagalaffaa Mohammed Kamil ta'uun isaanii beekameera. Musliimoonni kun garee Gimboot 7 jedhamu wajjin walitti hidhata qabdu jedhamanii kan himataman yommuu ta'u guyyaa kamisaa mana murtii lidataa dhiyaatuun Adoolessa 23 2007 kan beellaman ta'uu isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. Obboleessi keenya Mujiib guyyaa kaleessaa jimaata mana murtii damee Araadaatti dhiyaatuun Adoolessa 30tti beellamame. Obboleessi keenya kun muslimtoota magaalaa Finfinnee irraa galme Eliyaas Kadiritti ragaa dharaa hin ba'u jechuu isaatiin hidhatti argamu. Obboleessi keenya Mujiib Aminoo muslimtoota magaalaa Finfinneef Jimmaa irraa hidhaman wajjin roobii darbe mana murtii dhiyaatuun Adoolessa 23 beellamamuu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Obboleessi keenya kanarratti himannaan biroo kan garee Gimboot 7 jedhamu wajjin walitti hidhata qabda jedhu itti banamee guyyaa kaleessa mana murtii Araadaatti dhiyaatuun Adoolessa 30 murtii dhumaatiif kan beellamame ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Obboleessi keenya kun guyyaa kaleessaa sa'a booda mana hidhaa Maakalawiitii gara mana hidhaa Qiliinxootti kan geeffame ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaa darratti hooggantoonni majlisa seeraan alaa muslimtoota 10 kan eegsisan ta'uu beekame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darratti hooggantoonni majlisa seeraan alaa muslimtoota 10 maaliif mawliida wajjin kabajuu jechuun humnoota poolisiitiin kan eegsisan ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Hooggantoonni majlisa seeraan alaa aanaa darraa kan ta'an obbo Ahmed Guddataa fi Kabbada Hussein jedhaman humnoota poolisii wajjin ta'uudhaan ganda Kaabii Gololchaa bakka Golgom jedhamu musliimoota lakkoofsaan 10tti tilmaamaman maaf mawliida wajjin hin nyaanne maaf wajjin hin salaatne jechuun kan eegsisan ta'uu beekameera. Musliimoonni kun kibxata dabre Adoolessa 14 kan hidhaman yommuu ta'u hanga ammatti kan hin hiikamin ta'uu ibsameera. Musliimoonni kun mana hidhaa aanaa darraa kan Gundoo Masgabetti hidhamanii kan argaman yoo ta'u abukaatowwan isaanii mirgi waabii isaanii akka kabajamuuf kan socho'aa jiran ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Majlisni naannoo Affaar murtee majlisota seeraan alaa federaalaa irratti ibsa ejjennoo baasuun isaa beekame. Walgahii iccitiidhaan majlisonni seeraan alaa magaalaa naannoo Kibbaa kan taate magaalaa Hawaasatti dhiyeenya kan geggeessan irratti majlisonni naannoo Affaarii fi kan magaalaa Dirree Daawaa boota isaanii yookaan ahabaashotaan bakka hin buusne ta'e akka walgahii kamiyyuu irratti hin hirmaanne kan murteessan ta'uu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Majlisonni seeraan alaa federaalaa bakka boota majlisaa magaalaa Dirree Daawaa walgahii irratti deebisuun kan naannoo Affaar waa biyyoota jechuun kan deebisuu dhaban yoo ta'u murtee majlisota seeraan alaa federaalaa kana irratti hundaa'uun majlisni naannoo Affaar ibsa ejjennoo kan baase ta'uu beekuun danda'ameera. Manni marii majlisa naannoo Affaar walgahii Adoolessa 15 magaalaa Samaratti adeemsame irratti ejjennoo majlisa federaalaa irratti mari'atuun sagalee miseensota mana marii naannichaa guutuun ibsa ejjennoo baasuu isaanii maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Ibsi ejjennoo akka armaan gadiitti isiniif dubbifna. Qabxii tokkoffaa majlisni federaalaa duraanii bakka bu'oota naannoo Affaarii fi magaalaa Dirree Daawaa fudhachuu didee kan magaalaa Dirree Daawaa deebisuun kan naannoo Affaar maaliif akka dhorkee sababni ifa akka godhamu. Qabxii lammaffaa bakka bu'aa majlisni naannoo Affaar sagalee guutuun walgahiif erge majlisni federaalaa maaliif akka hin fudhanne sababa isaa ifatti akka ibsu. Qabxii sadaffaa majlisa duraan bakka buufamee ergamee alatti kan biroo bakka buusanii kan hin ergine ta'uu fi majlisonni federaalaa labsii mirga naannoleen ofiin of bulchuu tarkaanfatuun dhimma majlisa federaalaa keessa seenaa waan jiruuf gocha kanarraa akka of qusatuu fi labsii fi qajeelfamichi akka kabajamu miseensonni mana marii majlisa naannoo Affaar walgahii taasisan irratti sagalee tokkoon ibsa ejjennoo kan baasan ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Majlisni seeraan alaa federaalaa bakka bu'aa naannoo Affaar kan ta'an Sheek Muhammad Darsaa barsiisaa aqiidaa wahabiyyaati jechuun kan dide yoo ta'u manni marii majlisa naannoo Affaaritti isaanii alatti eenyuyyuu kan bakka hin buusne fi gocha seeraan alaa raawwatamaa jiruuf hanga dhumatti kan qabsaa'uu irraa duubatti hin deebine ta'uu ibsaniiru. Ameerikaa kaabaa Minisootaa keessatti Toofiq Islaamic Centeraansii waliigalaa marsaa 15ffaaf geggeessaa akka jiru beekame. Dhaabni Toofiq Islamic Center yeroo hundeeffama isaa irraa kaasee hawaasa muslimaa lammiilee biyya keenya biyya ormaa keessatti argamaniif tajaajila kallattii adda addaatiin kennu bira darbee ulamoota keenya guutuu addunyaa keessatti jiran affeeruudhaan hawaasa naannichaa barnoota kennaa kan turaniif yeroo ammattis konfiraansii yeroo 15ffaa geggeessaa kan jiran ta'uu maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru.
konfiraansii gaggeeffamaa jiru kana gubbat ulamootni waamichi taasifamee fi argamanii qooda irraa fudhatan keessaa tokkoffaa Dr. Muhammad Taaj biyya Saudi Arabiyaa irraa, lammaffaa Sheikh Muhammad Sani biyya Qatar irraa, sadaffaa Sheikh Amin Ibro Oromiyaa irraa, afraffaa Sheikh Yusuf Nure biyya England irraa, shanaffaa Sheikh Abdul Hussein Canada irraa, ja'affaa Dr. Abdullah Kadir Turkii irraa, torbaffaa Sheikh Jamal Bashir Washington DC irraa akka ta'an beekameera. Konfiraansiin kun guyyaa Jumaata kaleessaa kan gaggeeffamu jalqabu ta'u alhada guyyaa borii kan goolabamu ta'u maddoonni kennanuuf eeraniiru. Quraanni umrii dheeraa qabu tokko mana kitaabaa biyya Ingilizitti argamuun isaa beekame. Quraanni barreeffama bifa kitaabatiin mana kitaabaa Yuunivarsiitii Birmingham keessatti argame kun qorannoo raadiyoo kaarboon analaayisis isaaf taasifameen umriin isaa yoo xinnaate waggaa 1370 akka ta'u irra gahamee jira. Quraanni kunis waqtiin isaa zamana bara 568 645 jidduu kan ta'ee fi naannawa ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallamitti akka barreeffamee jiru kan agarsiisudha. Kitaabni Arabiffaan barreeffamee argame kun kitaabota biyyoota jidduu galeessa bahaa keessatti barreeffaman wajjin osoo xiyyeeffannoo hin argatin jaarraawwan hedduuf mana kitaaba keessatti kuufamee dhokatee taa'ee turuun isaa beekameera. Qorataa PhD kan ta'an Albaa Fedil yommuu barreeffama kana itti dhiyaatanii ilaalan adda isaanitti waan ta'eef barreeffamni kun umraa yoom akka ta'e baruu fi qorannoon raadiyoo kaarboonii akka godhamuuf murteessanii bu'aa dinqisiisaa kana irra gahuu danda'aniiru. Qorannoon kun akka mul'isetti barreeffamni quraana kun gogaa re'ee yookaan hoolaa irratti kan barreeffame yommuu ta'u quraana addunyaa irratti umrii dheeraa qaban keessaa tokkodha jedhamee eegama. Quraanni kunis kan barreeffame halluu yommuu ta'u barreeffama Arabiffaa durii Hijaaz jedhamuun kan ta'e beekameera. Hafteen quraana kunis suuraa 18 irraa hanga 20 kan of keessaa qabu yommuu ta'u quraana yeroo ammaa kana jiruunis wal bira qabameetiin garaagarummaa tokkollee akka hin qabne ibsamee jira. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya oduun keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaawwan keenya fan wajjin nu wajjin tura. Galanni keendumu yaa Rabbii dirmataan Rahmaan Rahiim yaa Abbaa Rahmataan haala keenya tolchii nu galchi jannataan. Galanni keendumu yaa Rabbii dirmataan Rahmaan Rahiim yaa Abbaa Rahmataan haala keenya tolchii nu galchi jannataan. Jiruun jiruu caaltuu jiruu wal jaalalaan tawarraa ilmaanii aliidhaa fi ollaa yoo Rabbiin siif godhee nama tolu haala duniyaa akhiraa si jannata dhaala jecha xiyyaa miti rasuulaa dubbata haala keenya tolchii nu galchi jannataa. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati. Kanatti aansuudhaan qophiin nuti isiniif qabannee dhiyaannee qophii barnootaatti barnoota aqiidaa qulqulluu. Barnoota aqiidaa qulqulluu kan kennan Sheekh Muhammad Waadoodha. Mata dureen barnoota isaan irratti nuuf kennuuf deemanis waa'ee kakuuti. Sheekh Muhammad Waadoon mata duree kanaadhaan barnoota guddaa nuuf kennu. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u beeksisa raadiyoo daandii haqaa kana booda gama barnoota Sheekh Muhammad Waadoon nuuf qabatanii dhiyaatanitti isin taasifna. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Radio Dandi Haka, Radio Dandi Haka, Dandi Haka, Radio Dandi Haka, Radio Dandi Haka, Sagale Hawasa Muslima Balati. Radio Dandi Haka, Yero Hunde Famashira Jalkabe Hawasa Muslima, Biya Kesa, Biya Alat Kalatili Addan Argamuf. Odeeffannoo qulqulluuf madaalawaa dhaqqabsuudhaaf carraaqqii cimaa taasisaa jirti. Raadiyoon kunuunsa hawaasa muslimaa ta'uun dharaaf dhugaa jirtu cuunfee adda baasuun bifa madaalawaa ta'een gurra hawaasa muslimaaf musliimin ta'in hunda biraan gayuuf kan hundeeffamedha. Raadiyoon daandii haqaa qabsoo hawaasni muslimaa karaa nagaa irratti gaggeessaa jiru kan ilaalchisee ibsaa fi odeeffannoo adda addaa hawaasaadhaaf dhaqqabsaa jirti. Raadiyoon daandii haqaa duula mootummaan gidduu lixummaa amantaa keessatti taasisu kan ifatti saaxiluudhaaf hawaasaaf hubannoo qabsiisaa kan jirtudha.
raadiyoo daandii haqaa marsaalee fi sabaa himaalee hawaasaa garaa irratti hordofuuf aqeessanii mijaa'uuf bulchiinsi raadiyoo kanaa yaalii cimaa gochuu irratti argama. Maarree rabbiin nu haa milkeessu jecha bifa isinirraa eeggamu hundaan raadiyoo kana faana akka dhaabbattan kabajaan yaamiinsa isiniif goona. Raadiyoo daandii haqaa haala salphaaf kaffaltii takka malee USA Ameerikaa 1-5-1-8-00-1022 United Kingdom 4-4-sadii-09-98-11-25 German 4-9-22-8-2-0-3-4 Switzerland 4-4-5-3-3-0-0-2 Norway 4-7-2-9-3-0-6-5-8 Australia 6-3-6-7-6-2-0-1-1 Afrika Kibbaa 2-7-8-8-50-1-6 hawaasni keenya lakkoofsota kana gubbatti bilbiluudhaan kafaltii tokko malee kallattii salphaadhaan nu hordofuu ni dandeessanii. Akkasumas application Android fi iPhone gubbatti raadiyoo daandii haqaa hordofuu ni dandeessanii. Mobaayilii keessan gubbaa kan Android fayyadamtan story keessa seenuudhaan raadiyoo daandii haqaa yookaan raadaha jettanii yoo barreessitan application raadiyoo daandii haqaa haala salphaadhaan ni argattan. Achi gubbattis nu hordofuu ni dandeessan. Akkasumas namoota fayyadamtoota iPhone taatan iTunes keessa seenuudhaan raadiyoo daandii haqaa jettanii yoo barreessitan application keenya haala salphaan ni argattu. Achi gubbaanis nu hordofuu ni dandeessan. Gama toora marsaa yookaan websaayitii keenya daandii haqaa.net gubbaanis nu hordofuu ni dandeessan. Page Facebook keenya raadiyoo daandii haqaa fi gama toora Twitter keenya gubbaadhaanis nu hordofuu ni dandeessan. Akkasumas dabalataadhaan toora WhatsApp keenya 00-4-7-4-5-1-4-6-8-5 gubbatti sagantaa keenya hordofuu ni dandeessan. Yaadota keessan nuuf gumaachuudhaaf gama toora WhatsApp keenya akkasumas Skype daandii.haqaa gubbatti fi toora email keenya raadiyoo daandii haqaa@gmail.com fi toora Facebook keenya raadiyoo daandii haqaa gubbaadhaan yeroof ergitan nu dhaqqaba. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Raadiyoo daandii haqaa wajjin taanee haa guddifnu. Toora odeeffannoo qulqulluu isiniif tamsaasaa jiruu fi hubannoo qabsoo hawaasni musliimaa gaggeessaa jiru kan cinaa dhaabbattanii akka deeggartan akka jajjabeessitan qabeenya keessan akka kunuunsitan waamichi kennaa yeroo hundaati. Bulchiinsa raadiyoo daandii haqaa. Radaha Allahu Allahu ya Rabbi ya Bari nuti ararami ke makan ghaffari simatu sattari Allahu Allahu ya Rabbi ya Bari nuti ararami ke makan ghaffari simatu sattari Alhamdulillah falillahi alhamdu kama nutasise ummat Ahmadu kana ul maluma matawan gamadu kaisanu kenne ibsa kadu addanu laya'e wan badu wan heddu yeta kenna guddan ala nisa heddu shirkidanu sere seisa gadiddu foton zaddan tayu wal birayo fiddu mi'atu tazabi kararahim baddu taisi jakasa wanati faraddu atu ima beita wana sitti gudduf ya obbolesa kawka khairi nagadu nam tokkon busini kada rabbi yiddu adduma hojjata waan qabu gargaari nu sattari simatu sattari Allahu Allahu ya Rabbi ya Bari nuti ararami ke makan ghaffari nu sattari simatu sattari simatu sattari بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أكفتوتا راديو داندي حقا بك جرتن ندتي ربين إيمان قوتو فيا قوتو رزقي قوتو خيسا سناجر جراجو سججادا قام سقنتا كينيا سقنتا عقيدتي دبرا سنرا واي كفودات رجرة أيها الإخوة والأخوات ربين كينيا سبحانه وتعالى قدس علامات يو أنتك إرتي مرنة nama ibsuu feene ibsawaan sanii yookaa murannoodhaan namni nurra barbaade yookaan utuu murree akka namni sun nu dhugoomsu namaa hima hogguu feene haaliqa guddaa waa hunda uumisan maqaa dhoyna malee makhluuqa maqaan dhoynu jechuudha.
نعم كناف نبي كنا عليه الصلاة والسلام وانجه الرواية إمام البخاري أديس كيستي أكسما إمام أبو داود كأديس إمام الترمذي كأديس إمام النسائي كأديس ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رسول كينيا عمر الخطاب ندأكابه حالين ديمون جمعات ولين يابته حالين يابا إسات ككتون أباكيان ككت جرادا هاتوا كديمو جيشو سنرة نبي كينيا عليه الصلاة والسلام مالجين إن الله ينهاكم ربي نسندوا أن تحلفوا إسن ككتوا بآبائكم أبيسان ككتوا ربي إسندوا ويا نعم خالق أباسني في علم اللي أمين ككتم ملي مخلوقا إن ككتن جيشو أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا إنك كتاته فليحلف بالله الله هككتو namni kakuu takka argamsiisuu fedhe isa hajamsiiste jechuu hajam malitti akkanumatti kakatuun bal ilmaa'u gariin namaa kijibaan kakatuun rabbii kana subhaanahu wa ta'aalaa waan haffallii tokko godhu waan laafaa tokko godhuu ta'a duuba ta'umaan gariin namaa wallaahi billaah nama ja'a duuba falyahlif billaahi rabbiin haa kakatu namni kakachuu fedhe dhugaadhaan aw liyasmut haa cal'isu yoo kakuun nam feessisu ka jedhu ta'es kakachuu hin qabu yoo jechuu yaades haa cal'isu malee akka makhluuqaan hin kakanne jechuu naam dhagaan akkan kakanne mukaan akkan kakanne sabaan kakanne dachiin akkan kakanne haadhaan akkan kakanne abbaan akkan kakanne akkasuma riwaayaa ibnu cumar odeyse keeysatti nabiin keenya waan jedhe man halafa calaa yamiinin ثم قال إن شاء الله فقد استثنى نمني waan irratti kakatuun godhamu tokko irratti kakate eegana inshaa allahu ka jedhe yoo allahan fedhe jechuu inshaa yoo fedhe allahu allahan yoo allahan fedhe namni waan wahii tokko irratti kakatee kakuu isaa san jala yoo allahan fedhe jechuu buuse wallahi inshaa allahu yoo jedhe yookaa wallahi yoo allahan fedhe afaan keenyatti yoo allahan fedhe inshaa allahu jechuun yoo allahan jedhe akkana ja'a irra hedduun yookaan gariin namaa yoo allahan jedhe jedhan yoo allahan jedhe jechuun qaceelaa miti gama jecha afaaniiti qaceelaa miti niyyaa keessatti yoo rabbiin naa fedhe jechuma isaati silaafuu gabrichi garuu gama lafziiti yoo allahan jedhe ogguu jedhan jecha rabbii dhageeffatanii ittiin deemuun hin danda'amu nabii miti namni kun waahiin isatti hin dhuftu kanaafuu jecha lafziidhaan walitti qaceelu jechuutu barbaachisaadha ka wanni biraa jalaa hin fuudhamne jechuun wahuma lafziin sun irra qaceelchitu malee suni maaliidha insha allah yoo allahan fedhe jechuudha qabna jechuu yoo allahan fedhe naam namni wallahi je'ee wallahi jechuu isaa kana biratti yoo allahan fedhe wallahi insha allahu ka jee kakuu isaa fooyeeti jira qooda itti godhee jira karoora tokko itti godhee jiraayya man halafa calaa yamiinin summa qaala insha allahu fahuwa bilkhiyaari akkana je nabiin keenya riwaayaa biraa keessatti imaamu nasaa'iin odeyse namni gartee kakuu takka irratti kakatee summa qaala insha allahu ka jee fahuwa bilkhiyaari inni kun filannatti saahibaadha je filannatti saahibaadha filannoo qaba jechuun riwaayaa imaamu daaramin odeyse man halafa calaa yamiinin summa qaala inshaa allahu fahuwa bilkhiyaar insha'a facala wa insha'a lam yafcal akkana je namni waan irratti kakatuun argamu tokko irratti kakate eegana inshaa allahu ka je filannootti saahibaadha yoo fedhe ni dalaga yoo fedhe hin dalagu je yoo fedhe kakuu san ni guutaa yoo fedhin ammoo hin guutu jechuun
yoo isaa anjite yoo isaa qaceelte yoo isaa mijjooyte ni guuta yoo isaa hin mijjaayin kakuu san hin guutu jechuudha. maaliif filannaan kun laafintiin kun maaliif isaaf argame sababaa yoo allaha fedhe jechuu isaa kanaaf. fakkeenyaaf wallaahi ani nin sadaqadha je'a namni tokko insha allahu jedha har'a gabbaheetiin sadaqadha yoo allahan fedhe wallaahi yoo allahan fedhe jedhu yoo gadi bahe isaa qaceeltu sadaqachuu ni danda'a yookaan illee dhiisee deebi'uu ni danda'a yoo allahan fedhe jechuusa waan jalaa buuseef jecha. ma'anaan kana gabaabinaan rabbiin guddaa yoo naa fedhe dhiisuu ni man dandeenye jechuurra kakate namtichi. yoo rabbiin naan fedhin ammoo dalaguunis ni man qaceelle ni man danda'amne tutu keessa jira. naam kakuun inni kakate kun fedhinnaa rabbiitiin sadaqatuun kiyya argamaa yoo inni naan fedhin silaafuu hin argamtu jechuu ta'e. kanaafuu namni gartee insha Allah kana jala kaa'e yoo waan irratti kakate san kan dalagin ta'es kuni kakuu diiga hin je'amuyya. naam namni kakuu takka kakate man halafa ala yaminin fara'a ghayraha khayran minha falyati alladhi huwa khayrun walyukaffir an yaminihi. namni kakuu takka kakate waan irratti kakate san ammoo kakuun irratti hin barbaachisu silaa kakachuu dhabe jechuu uf keessa yaada. waan irra kakate san malee wanni biroo irra caaltuu ta'uu ka arge yookaa ka beeke maal dalagaa waan irra caalaa ta'e san dalage kaffaartaa yookaa maartaa hayxuu kakuu isaa san haa dalaguu jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. naam gaaf tokko سأل رجل عادي من حاتم فحلف ألا يعطيه شيئا. قربان تقول في عدي المهاتم وقافت عدي وتكل ستنكن جج رتككت وما ستن صدقت جين وما ستنكن. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال أفدب دي بلال maaltu barbaachisa silaa kamtu irra caala silaa wallaahi ebalu awwaansiin kennu je'ee naftichi hogguu kakate isaa kennuu santu irra caala silaa kakuu san dhiisuu jechuu. eegaa kakate booda kakuun kiyya kun gaarii miti jechuu yoo beeke sadaqatuu kanatu irra caalaa ta'uun waan beekamuuf godhuu qaba. kaffaartaa baasee achi booda waan itti deemu sanitti deemaa jechuu. yookaan waan itti deemu sanitti deemee kaffaartaa baasa. dogongora waan dubbatee adabbii isiidhaa jechuudha. waan jarjaree osoo gadin xiinxallin dubbatee san adabbii isiidhaa shari'aan irra keeysee jechuudha. akka ilmi namaa kun hin ariifanne waan dubbatu keeysatti suutaan akka deemu adaba kana shari'aan lafa keessa jechuudha. jarjaree akka kakuu isaa hin darbanne jechuudha. waan gaarii dalaguu dhabuu fa'arratti kakatee booda sheenawuutu itti dhufa. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. رب كن يوانجو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الله نسن كبو دبرو الربات بجج كفو كيسا كيسا دوغنغور الربات بجج الرمني كيسا وان اسن هياد اسن هركا دبتو رابجج وان توكو ilmi namaa dogongoraan dubbachuun numa jira duuba. wallaahi anarra magaalaa dhaqe jechuu fedhee wallaahi hin dhayne je'e dhaqee fedheetii hin dhayne jechuu irra kakate. dogongoraan dubbateeta akkanaa tan akkam godha. tanarratti rabbiin nama hin qabu. na'am ta rabbiin itti nama qabu bimaa caqqattumul aymaana waan isin kakuu keeysatti hamiltan jee rabbiin. ittuma yaadee ka dogongoraan harkaa hin bahin
kakakate kakuu san keessatti yoo gartee kakuu uf duuba deebi'ee diiguu fedhe wanni inni hin godhu jedhee irraa kakate sun irra caaltuu ta'uu argee uf duuba deebi'ee diiguu fedhe maal dalaga maali kaffaartaan dubbanne kun فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم كفارتان إسا سترتي وان كان مسكين كدن ياجسو جدو غليسا واورن ياجس تنيت الراجع ربنا عز وجل مسكين كدن ياجسا نياتا الفرما كنتين قد بواز كنتين جدو غليسا نياتا يوكا مسكين كدن كان أفسودا أو كسوتهم مسكين كدن أفسو uffata jidduu galeeysa aw tahriiru raqaba yookaa gabra bilisoomsu gabra rabbitti amante ayata biraa keessatti mu'mina jechuudhaan dubbata gabri gartee bilisoomfamuu qabdu jechuu raqabati mu'minaa ta'uu qabdi kaafiran bilisoomsan na'am zamana gabri argamu keessatti yookaa bikka gabri argamu keessatti yoo gabra argatan gabra bilisoomsan waa sadeen kun filanna miskiina kudhan nyaachisu sunnaan qaceelu yoo jees abbaan miskiina kudhan uffisu uffata naawya yoo jees uffisu yoo jees sunnaaf hin qaceeltu yoo jees gabra tokko gabra takka tarabbitti amante bilisoomsu yoo tana sadeen keeysa takka isaa laafte takkatti yookaa gammachuu yookaa mirqaana qabaate tama fedhe dalaga jechuu na'am tana sadeenuu danda'e dandeettii isaa kana keeysaa taniyyaan itti maqe ta fedhe dalaguu yoo fedhe filannoo rabbiin isaa kenne jechuudha tana sadeen keeysaa ta fedhe dalaga yoo sadeen keeysaa filannoo godhuu danda'u tana guutumattuu dadhabe hoo miskiina kudhan nyaachisuu hin danda'u hin qabu kudhan uffisuu hin danda'u gabrallee bilisoomsuu hin danda'u maal dalaga faman lam yajid fasiyaamu 3 ayyaamin namni kana sadeen hin argatin soomana guyyaa sadiitu sirra jira jedhe garuu irra hedduu namaa maal qabate aboonan soommansiisin ima jaaduuba kakuuti yadiigee bilaayitiin soommanuunan soommansiisin akkana jaa namni kanarraa maaltu mul'ata kafaartaan kakuudhaa sooma qofa itti fakkaate sanuma waliif daddabarsan oguu dhageenya barsoomanni kun yoo dadhaban booda yoo miskiina kudhan nyaachisuu dadhaban yookaan miskiina kudhan uffisuu dadhaban yookaan gabra takka bilisoomsuu dadhaban eega kana booda eegatun dadhabamtuu taate kanamaafin anjine aslan kan qaceelle taate kana booda soomanni kun karaa godhama jechuudha nama kanan dandeenyeef soomni karaa godhame malee osoo kanneen danda'anuu lafa ka'an hin sooman jechuudha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa wahfaduu aymaanakum kakuu keeysan tiifadhaa jedhuuba diigurraayis wahuma hin barbaachisne hunda irratti kakaturraayis ni tiifatan jechuudha rabbiin keenya haqa nu haa qunnamu haqarra nu haa oolchu خالق قدا تيسنه مخلوق جل ورفي ربي ننتازني ربي قدا مكانه وان تكرت صبان ككتشون برباچيسو dhugaadhaan kakatu barbaachisa kijibni shari'aa islaamaa keessatti dhoowwaadha kijibni gama cubbutti gama dilitti nama geeysa jiliin fuutee gama ibiddaa nama geeysiti namtichi kijiburraa waa boodan aanu kijibuu kana waa hin dhiisu niman kijibee hattaa yuktaba kadhaaba hamma kijibaa je'amee irratti galmeeffamtu takkatti jechuudha eega kijibaa je'amee irratti galmeeffame khalaas galmee saniin akkasumatti gartee akiraa seena malaayikaan nama tokko macasiyaa dalagu irraa booda'anti rabbiin irraa booda'aanaa je'an dafanii ittiin galmeeysan ni tawbata moo hin tawbatu laalan jechuudha yoo namtichi dide ammoo khalaas itti galmeeysanii deebuu dhabuu isaa eega hubatan itti galmeeysan hongawee gartee duuba akiraa dhaqaa jechuudha kadhaab jechaadhatu itti katabama nama gartee oguu kijiba kana dhiisuu baate jechuudha فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار جنبين كenya عليه الصلاة والسلام kijibni fuudhee biddaan nama gaa jechuudha kanaafuu ayyuhal ikhwa wal akhawaat rabbiin haqaa wajji buluu haqaa wajji deemu haqaa wajji ooluu haqa walitti haasawu dhugaa walitti himu dhugaa himuun firummaan kuttu akkuma jedhamu haasoo oromooti jechuudha amma akka oromotti dhugaa himanii bikka aduu namatti dhiite bulan jedhan
دوبا دبي في الكان أدالة بريدة جان معنى كان رقم بريدة جودا قروا إرهدون نما للحق كارهون جي ربنا عز وجل رقمتنا جبنجي زمن أما كدوغا دبتو كجبت العالمي يوكا وقوات العالمي كجبو كنما كان صوصبو قارو يوكا نما دورا ديمي توقت العالمي جورا أيها المسلمون والمسلمات كجبان نما تولي إسنتم فكاتين دوغا دبتا نما قوها إسنتم فكاتين نعم نمني قدبتو فيالي سقوا وان بين إسنتم فكاتين كجبان قروته وابكو سنتم فكاتين بل قوا نما شواد جئ وشود نما صب جئ وفصبو نما غخائن جئ وفخائن نعم كم ربي نجئ لبو في غنان جدوبا لبو في خائنا هم بيكم ملئ سانسون ورغرتي نمغن ملتو غرتي منافقات الراج داران ككتون ملتو منافقات الراج داران ككتون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لبون كجبا رغرتي من منافقات سيف منافقني كبراي كجبنيجو كناف سيف منافق ربنا راها فغيسو dhugaa walitti himnu saahiban keenyatti ollaa keenyatti warra wajjin daldalu keessatti warra wajjin waa dalagu hunda keessatti ala keenya keessatti mana keenya keessatti warra dhugaan bulee wal bulchu rabbiin nu haa taasisu sagantaa keenya asumatti dhaabna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh مع السلام إلى اللقاء السلام عليكم أمة بركة سلام والفنا والقبنا حركة يا إخوان الصفاهة وانتكا نمن كتاتنا علم ومكا نمن اتمك برو عذاب دكا شبو عذابتي هدمر معالوكا ولتقويسني اتقود أنكركا ملائكوت الرب في عذاب النار نزدري سمد زداري الله الله يا ربي يا باري نتي أرامي كأنغفاري نزدري سمد زداري dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa ustaaz sheek Muhammad Waadoo baarakallahu fiihim jazaahumullahu khayran rabbiin isaan irraa jaalatu barnoota akkaan cimaa barnoota kan waliif dhageessanii gurra keessan qofatti qabattanii taa'oo osoo hin ta'in waliif dabarsaa sheer waliif godhaa dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa kanatti aansuudhaan qophiin nuti isiniif qabannee dhiyaanne qophii seenaa gabaabduu ustaaz Ahmed Mustafaati. Ustaaz Ahmed Mustafa miseensa koree fala barbaaddu mana hidhaa mootummaa keessatti yeroo dheeraadhaaf roorrifamaa ture amma murtii adabbii isaanii koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa wajjin mana hidhaa keessatti eeggataa jiru rabbiin khayriin waa dhageessisu mee seenaa gabaabduu isaanii hamma nu dhaqqabeerraati isiniif haa qoonnu jenneeti malee seenaa guutuu isaanii nu dhaqqabne mee amma nu dhaqqabeerraati isiniif haa qoonnu turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. سينا قبابتو أستاذ أحمد مصطفى أستاذ أحمد حاجي مصطفى حبيب بركم تكوف إبسا قليف تربات ميلم مقالة في النت دلتن أستاذ أحمد مصطفى عمري نساني يرو برنوتا فدقبو برمسا إساني صدركاتو قفا فلمفا من برمسا أوليات كنور دفنيف يونيفرسيتي في النيرا أفاني سير لوك أفانين ديجري جالقبا أرغتنيرو برو إبايسا كان قبيسي كتاب تفسير يوكان هيكا قرانا كان أفان أماران شيخ سيد محمد حاجي محمد ساني حبيب قبائي راتتوري ماستر ديجري إسا يونيفرسيتي جرينويتش را دمي برنوتا ترانسفورميشنال ليدرشيب اند تشينج دان بفما كادي مماد برنوتا NPL يوكان نيورولينغويستيك بروغرامين دبلوما كان أرغتي يوموتاو سرتفكيتا ساينسي هداسي جلوس كان أرغتيف ماتا دريلي أدادا قبت لنجوان فلاتير أستاذ أحمد حاجي مصطفى كان فولي في هذا منا كان قبودا أستاذ أحمد مصطفى أكا قوتو بيولي ستي هرمانا ننيك أبو مال فكاتا توري يرو براتا يونيفرسيتي توري بركما توقف لبا سغاليف سديت تمي سغالي هم بركما توقف لبا سغاليف سغال تمي أفوري
amiira barattoota yuunivarsiitii magaalaa Finfinnee hundaa ta'uun tajaajileera. Sagantaawwan daawaa adda addaa qindeessuu fi leenjiiwwan dhimma diinii gubbatti kennaa ture. Imaan Islamic Association keessatti barsiisaa fi miseensa boordii fi akkasumas jaarmaya Sunnal Hayaas jedhu kan bu'uureessee fi miseensa boordiitis. Mul'atni Ustaaz Ahmed Haji Mustafaa biyyattiin keenya Rasuula sallallahu alaihi wasallam biratti filatamtuu akka taatuuf kan jaalatamtuu ishee taasise haqummaan ishee ammas biyyatti keessatti deebi'ee mul'ate arguudha. Mul'ata isaa kana dhugoomsuuf gumaachuuf ofii isaa sadarkaa barbaachisaa gubbaa kaa'uu akkasumas gahumsaa fi baay'inaanis jijjiirama kana qaamota galmaan gahuu danda'an uumuudha. Ustaaz Ahmed Haji Mustafaa amajjii 2004 koree fala barbaadduu dhimma hawaasa muslimaaf dhaabbatee karaa nagayaatiin gaafii isaanii mootummaaf dhiyeessuu isaaniitiin shororkeessaa jedhamanii adoolessa 2004 irraa jalqabee baatii 36 darbeef mana hidhaa mootummaa keessatti roorrifamaara. Mana hidhaa kana keessatti yeroowwan darban kanatti roorroon hedduu isa irratti gaggeeffamaa tureera. Reebameera, kutaa dukkanaa keessatti sansalataan hidhameera, kutaa qabbanaa, kutaa Saayiberiyaa jedhamu keessatti hidhameera. Guyyoottan hedduuf nyaataaf bishaan dhorkameera. Mootummaan himannaa shororkeessummaa isa irratti banee waxabajjii 29 2007 baatii darbe murtee badii irratti dabarsee adoolessa 27 murtee adabbii irratti dabarsuuf beellama qabeefii jira. Ustaaz Ahmed Mustafaa daddacha waxabajjii 29 moggaafame gubbatti maal jedhe? Nuti shororkeessitoota miti. Shororkeessan kan quraana fi hijaaba gubeedha. Nuti shororkeessitoota akka hin taane fi qulqullummaa keenyas bareechitanii ni beektu jechuun abbootii seeraa mootummaa abbaa irree dhugaa jiru itti himeera. Dhugumatti aarsaa isin amantii keessaniif kafaltan yoomiyyuu hin dagan. Rabbiin dalagaa khairii kana isinirraa haa jaalatu. Ustaaz Ahmed Mustafaa jechuun hawaasa jechuun Ustaaz Ahmed Mustafaadha. Koree keenyan addaan nu baasuun yoomiyyuu hin danda'amu. Adoolessa 27 koree keenya bilisaan dhiisuun ala murtee biraa hin fudhannu. Injifannoon kan hawaasaa muslimaa bal'aati. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa kanattaan sudhaan qophiin nu isiniif qindeessinee qabannee dhiyaan qophii ziyaaraa barattoota awaliyaati. Barattoonni kolleejii awaliyaa damee arabiffaa guyyaa har'aa muraasa isaanii ziyaarree jirra. Akkasumas adda Sheek Umar Walees ziyaarree jirra. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Assalaamu alaykum yaa ummata islaama wa alaykum salaam najalaa jaamiyaa jamaa. Iya dubatiinis tikaakutaan namaa tamsa tikaakakoo ni jiraama. Yahudaan nuntigiin Nasaraan nuntigiin diinirra tokkooma. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaa keenya guyyaa har'aatti barattoota awliyaa kolleejii damee kolleejii arabiffaa barataa turan ziyaaraa jirra. Barattoonni kun yeroo ammaa kanatti kutaalee addunyaa adda addaatti faca'anii argamu. Barattoota kana keessaa obboleessi keenya tokko yeroo ammaa kana qilleensa gubbaa jira. Maqaan isaa eenyu akka ta'ee fi naannoo Oromiyaa kutaa kamirraati dhufee awliyaa barataa akka ture nuuf ibsa. Waa'ee awliyaatillee yaadannoo qabu nuuf dubbata inshallah. Jazakallahu khairan. Obboleessi keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Duraan dursee waan kana gatinaa kennitaniif gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Anillee maqaan kiyya Hamza Kadir jedhama. Hamza Kadir Bashir. Kanin dhaladhee guddadhe magaalaa Ijaajii yookaan aanaa Iluu Galaan godina Amboo achittiin dhaladhee guddadhe. Achi baheen achitti baradhee kutaa 10 achitti fidee awwaliyaatti achi darbe kolleejii arabiffaa osoo barannu gidduutti dhiifnee baane jechaadha. Rakkina musliimaa uummata Itoophiyaa irra gaheen jechaadha. Gidduutti dhiifnee baane yoo jettan fedhii keessaniin barnoota dhaabdanii baatammoo barnoota akka dhaabdan dirqamaan xalayaan isanii ergameeti. Maali namni barnoota akkamitti dhiisee ba'a giddii osoo barataa jirru
كورسي فرطون جراني كورسي أحباشي كان جرا مجرا كورسي أحباشي فرطون جراني كورسي سنة فرن جناني إسنيبه هو قبل جراني برنوتا إسلاما سكا تشوفوا ما تجوان جراني فكان كيجا سنجنا شوف كان ناف بيسنيباني مالنا مني برنوتا جيبو سنجرو برنوتا وقاسا دينجي بفهموا في رو كانوا لا بيسنيباني سبحان الله وميواي برتوتا أولياء تري الرمال يا دتا يرو ما كانت يا دنونة قبض مال دا برنوني أولياء تسنيف كنما تري سمال فكات برنوني أولياء تنوف كنما برنوتا جايباتي كانوا تبرنو سيرة في فقه عقيدة أكسمس نحوي صرفي كان برنا تري أشتيارنو أن يارد يوجرات موجود لبا إفانا galgala yaada adda jira ijoollee rakkinni yoo jiraate waan barnootaarraa arabiffa sana jajjabeeffachuu afaan isaa sirriitti babal'isuuf yookaan ofii keenyatti fayyadamuudhaaf arabiffaan sagantaa qopheessinee waan baay'ee walirraa fayyadamaa turre waan baay'ee yaadanna. Fakkeenyamee waan tuquu dandeessan keessaa waan yaadattan keessa fakkeennati kolleejii arabiffaa keessatti yeroo barnoota irra turtan sanitti maal faa yaadattan barsiisota gara barsiisota gubbaadhaan barattoonni walitti qabamni barattoota gidduutti yeroo waldhabbiin kahuu haala waldhabbiin ittiin furamu haalota jiran san akkamitti hubattani yeroo dabarsitan sun irratti gammachuu irraa qabdammoo awwaliyaa irratti. Gammachuu ajaa'ibaa jira gammachuu hin irraanfatamne jira nama keessaa hin bahu ammallee osoo deebi'e jettee waan hawwitu tokkodha. galgala yeroo wal arginu namni rakkina qabaate namni walitti bu'e yoo jiraate wal araarsuudha hundumtuu rakkate akkas gooteetta waan ifa jiru jechaadha waan garaa keessa waliin kaa'anneen namni hundumtuu ifaan ifatti walitti waan jiru walitti himee wal araarsaa ture barsiisonnis immoo akkasuma haala ajaa'ibaatiin barumsa nuu kennaa turanii waan hin irraanfatamnedha. Barsiisota awwaliyaa keessaa wanti ati yaadattu barsiisota gama kutaa barsiisotatti naaf dhuftee jirta mee barsiisota awwaliyaa irraa wanti ati yaadattu. Barsiisota awwaliyaa irraa kan yaadadhu arabiffaa kan nu barsiisu yookaan nahwii kan nu barsiisu Ustaaz Muhammad Zain haala ajaa'ibaatiin nu barsiisa. Hatta guyyaa takka osoo waliin barannu warri seenan ilaalan namoonni barsiisonni haala isaan ittiin barattoota barsiisan ilaaluuf seenanii yeroo Ustaaz Muhammad Zain kun barsiisu jechaadha. Madiinaa na yaadachiisti jedhanii imaamni awwaliyaa Sheekh Umar kan jedhamanii haalli ati ittiin barsiistu Madiinaa na yaadachiiste jaami'aa keessa yeroo hin jiru haala ajaa'ibaatiin barsiifta jechuu isaaniiti. Dabalatees immoo Ustaaz Ramadaan innis immoo afaan nu barsiisa. haala ajaa'ibaatiin nu barsiisanis maasha Allah inni kan isaa keessaa kan yaadadhu yeroo arabiffaan walitti nu haasofsiisu isa yaadadha ture alhamdulillah waan baay'eedha. Barakallahu fiik jazakallahu khairan obboleesskeen Hamzaa Guyyaardhaa nusi sagantaa kana qopheessuu irratti wanni nu kakaasee barattoonni kuni qabsoo kana keessatti barattoota shoora guddaa taphatanii yeroo jalqabaarraa kaasee keessattuu barattoonni kolleejii arabiffaa yeroo xalayaan dhufuurraa kaasee majlisota wajjin marii geggeessuu sanii irraa kaasee barattoota awwaliyaa wajjiidhaan wal gurmeessanii sagalee isaanii dhageessisuu irratti adda duraan socho'aa turan. Kana keessa ammoo obboleesskeen Hamzaatiin yeroo sawraan jalqabu suni jechaa turteettu jira mee jecha san nu yaadachiisuu dandeessaa? Jechi jedhamu jechi waan baay'ee jedhama yeroo sanatti waan ajaa'ibaati. Wallahi onni irraa kaatee waan haasoftu tokko jira waan baay'ee jedhamalleeti sana keessaallee hin jira waa xiqqoo yaadatta waan baay'ee waan ta'eef baanni tabaabbar kan jedhamu fa'aa jira baanni tabaabbar gudaar goonnabbar baanni tabaabbar waan akkasii kan jedhamu jira waan baay'ee jira obboleessa keenya atillee nu faana turte jazaakallah khairan mallee itti fuftee qabsoo kana itti fufuu keetiif ani wanti na gammachiisu tokko yoo jiraate si faana barachuu koo yookaan ati nu faana barachuu kee baay'ee na gammachiisa itti fuftee qabsoo kana ammallee uummataan gahaa jirta waan uummanni keessa jiru baay'ee rabbiin jazaa keessiif haa kaffalu jedha obboleessa keenya Hamza jazaakallah khairan.
بارك الله فيك حبيبي إن شاء الله قبصون كنني قبصون دم كينتي أكثر تلك قبصون إن شاء الله قلمي فمي يرجع الكبار راكاسني إن شاء الله كيس ما جرا عمل لك حسابه هندن ديني نتمت أنا جرا وعدك أبنا wanni guddoo nagaddisiisu barattoonni keenya kun amma kallattiilee addunyaa adda addaatti faffaca'anii argaman rabbiin carraa nuu fidee carraa walitti dhufnee bakka tokkotti barnoota keenya itti aansinu rabbiin haa taasisu yaadannoo gurguddoo qabna mana barumsaa waliyaa irraati abbootii keenya akka Sheekh Umar walitti qabaa keenyadha abbaa keenyadha Dr. Abdullah Khadir barsiisota tuttuttee jirtaatu baarakallahu fi jazakallahu khairan mee inshallah obboleewwan birallee sagantaa keenya kanarratti hirmaachisuudhaaf yaali taasisna kana wal qabsiiftee obboleewwan kan kee awliyaa keessatti waliin barataa turte ka waliin barachaa turre barsiisotaaf illee ergaanas dabarsitee jiraatte bakka jirtu irraati jechuu ani kan inni ergaan dabarsu yoo jiraate achi keessatti dubbachuu baannullee amma hatta galgala haasaa turre obboleessa keenya waliin baranne tokko faana tawfiq jedhama tawfiq inni sacuudii irra jira wal arguu qabna ijoolleen achitti baranne hundumti keenya wal arguu qabnan jedha barsiisota waliin wal arguu qabna ijoollee bara waliin baranne hundumti keenya akka facaanetti haafuun qabnu wal arguu qabnan jedha inshallah wal argine haala gaariitiin sagantaa ajaa'ibaa gaggeessuu qabnan jedha inshallah بارك الله فيك جزاك الله خيرا إن شاء الله قيام كن اللين إن شاء الله أكمل كاهو فنولين كما كنا دان سوتشي نتاسفنا ربي ولدتنا حفظه بارك الله فيك جزاك الله خيرا ترتين وجين تاسف تيف أبو سكين حمزة حاجي كدر إيجاد جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا بايك غلطة توما سيلسرين غلطة فدا جزاكم الله خيرا وإياك حبيبي السلام عليكم يا أمة إسلام وعليكم السلام نزلا جامع جماعة إذا تفتينيس تكابتنما تمسكاتكوني سيلاما يهودا ننتقين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا فدقي فتوت هردفتوتا سغنتا راديو داندياقا سغنتا كينيا غيار داكي سات برتوتا كوليجي عربي فا أولياء برتا تران زيارة جرا كسمس برسيستوتا سدوبيسا جرا سغنتا كينيا غيار داكي سات برتوني يادساني ويا أولياء راكبان مكاسا yeroo ammaa kanatti bittinnaanii kutaalee addunyaa adda addaa keessatti faca'anii jiru mee barataan tokko yeroo ammaa kana qilleensaa gubbaa jira barataa qaama mootummaa kanaadhaan manni barumsaa irraa cufamee osoo hin eebbifamin hawaasa isaa tajaajiluuf murannoo qabu dhiisee barnootarraa ari'amee yeroo ammaa kana biyya alaa keessatti argama obboleessi keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ميجل كبا بارك الله فيك مكان كان كي اينودا غودينا كاميراتي لفتيتي اوليا كبرتا ترتي بارك الله فيك جزاكم الله خيرا اني سلام في سرتنا في الرياض سدير كنغلتهم فديچا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغارب دين ايغا مغارب دين مريم ارغما ربي رتنكا نبودا مكان يا عبد الحميد امين ميسا نجاما غودينا الكيبا انا رماران دفه achi gangeega ani duran kara kasaate dirati wacha rechin kara wole argade bonno amanti islama ge wacha ture ergo gadera garo gasdi warde modati ego modalja ja hoina he sababa motuma so kesa kananga achida shor kuma dada yakan rakad dadatin bonno ga kan haratin lagrani achman bonno ne le garan rabate rakad datin garo gata ka gutu lagatenya achim badia sele no facane sarkene inu rasa mudan pernatan raja udan amat islam hanya gullai sudan garo kono yamba tan hacer kan lamantana obbolesken Abdul Hamid barakallahu fik jazakallahu khairan mana barumsa wala keesat ummanni saba adda adda walitti qabame dormi keessa jirata barnoota chumatti geggeessa haala turametu jira mee kanarraa maal yaaddatta waa'ee barsiisota barattoota jireenya awliyaa ture gubbaarraa maadatta yeroo ammaa kanatti maaltu sitti dhaga'ama wallahi yani wani yaaddu jireenya awliyaa yeroo duraatti baay'ee nutti tolaa ture akkasuma sabab daddaatu cimrichi ture barnootaan haadhatillee barsiisota wajjin waliigaluudhaan koree waliigaluudhaan waa hundaanuu haala bareedaadhaan gaggeeffachaa ture garammoodhuma
amata safarati waan kunnamti adda addaa nu qunname kunnamti sanirraa takka barnoota amantii islaamaa kan duraan tawhida quraana waan kana barannuun dura dhaabanii ummanni ahbash kan jedhamu kun yeroodhaan dhufanii dura akka duraatiif barnoota amantii kan lalu kan akka tawhida kan akka quraanaa waan kana kanaaf prograam keessaa yookaan barnaamija isa hakan hoggaa kana dhiiroo maalii fi barnoota hakan jenneen yeroo duraatiif nuuf hin galle haalli adeemsa isaanii booda adeemsa dheeraa keessatti ummanni ahbash kan jedhamu waan dhufanii majlisul aalaa yookaan majlisul aamaa kan jedhamu waan dhufanii hogganamu eegalle maali wanni akkana kun turre dabre qaroo turre fikii qaroo turre ati waan amantii ilaalchisu kan hundi nurra dhabanii maali hoggaa gaafii takka takka kan gaafannute seera yookaan waa'ee Abdullah Hararii kan jedhamu yoo barattan malee hin barattanii seeraan kee nuti hin barannu nuti eegamuudhaaf illee gara ji'a yookaan ji'a waa xiqqoon hafee san booda nuti hanga kana eegibbifannee yookaan barnoota eegibbifannee hoggaa maal guyyaa jahan baatii jaha miti guyyaan jaha isinaa hoyi laazim waan nuti hin barsiifne duman baranne isin barnoota dhaabu qabdan nun jaan sababa irraa kan kee barnoonni illee karatti faamadamu ture maal goonu yaa kunoo asin seera rabbiitii biyyaan baay'eetti faffacaan argamu nammaan tan Majlisoonni seeran alaa yeroo akkas jedhanii barattoonni ni yaadataa yoo tahe haaluma jiruun gara majlisatti illee buqqa'anii deemuudhaan wanti kun akka seeran ala ta'e gochi isaan irratti gaggeeffamaa jiru kun gocha seeran ala akka ta'e barattoonni sagalee isaanii bahu dhiyeessisaa turanii haa ta'uutii majlisoonni muqaamota mootummaa wajjin ta'uudhaan wanta kana dhaga'uu hin dandeenye xalayaadhuma irratti hunduma kennaadhaaf barattoota achi keessatti argaman kennuudhaan akka bittinnoofnee gara manneen kennatti galu haala taasifametti jira. Mee haala jiruuf jireenya irraati waan gabaabaa wanni ati yaadattee jiraata awliyaa keessatti barattoota doormi keessa haala jiruuf jireenya wanni ati irraa yaadattu funni si ajaa'ibsiisu haala jireenya awliyaa keessa wanni ati yaadattu. Wallahi maashaallah wanni warri gara jillu baay'ee jireenya awliyaa keessatti kan guddin godhumee keessatti barattoota wajjin jiraachuu baay'ee nama gammachiisa. Akkasuma kan kentee awliyaa keessatti haalli jireenyaa illee mana barumsaa yookaan awwaalaatiitu waa'ee ittiin jiran yookaan nyaatallee ta'an yookaan ture barattoota hojii waliigallee gaa'ee gizee galgala kumtee dura ta'allee qabna dura ta'a barattoota illee qabna dura ta'a barattoota kun yeroo guyyaa galgala arbaatiin akka fakkaata galgala walgeena akkasuma amantii illee gaggeeffanna jireenya keessatti illee doormii keessatti illee walgee adda addaa illee goona kan keessaa baay'ee namatti tola ture. Nyaatallee wal afaan furannaa wajjin nyaannaa wajjin waan takka uffannaa barnootallee wal gargaarraa akkasuma obboleessa keenya illee gaa koree barnoota maqaa isaa tokkollee hin barbaanne yoo tokkollee waarkoo hin qabu innillee walitti qindeessee waan barnoota nu jajjabeessaa fi nu kakaasaa hunda waliin mari'achaa turre koree barattoota yookaan dura ta'an barattoota obbo Hamzaa Boranaa kan jedhamu hojii diree barattoota ta'e akkasuma waan nuti rakkoo adda addaallee hoggaanii fi nu qunname rakkoo san keessatti barsoonni illee tokko tokko nu gargaaran kan akka Sheekh Umar Walee illee nu gargaaru ture waa hedduu nu gargaaru turan gaa'ee dhaba adda addaa keessatti illee isaan nu gargaaru turani akkasuma barnoota gaggeeffachaa ture wallahi baay'ee namatti tola. Jazakallahu khairan obboleessa keenya Abdul Hamid hawaasa keenya sagantaa kana ofiis akkasumas barattoota obboleewwan kan kallattii adda addaatti faca'anii guyyaa har'a sagantaa kana hordofaa dhagaa jiraniif barsiisotaaf illee ergaan ati dabarsitu maaltu jira? Wallahi ani ergaan dabarsuuf barsiisotaa barattoota keenyaaf yoo hiriin rabbii kan gootu taate yaan bamba yaadara faffagaanii kan jiru barattoota haa ta'u barattoota haa ta'u ani yeroo saamsa xiyya akka barattootaatti illee akka barsiisotaatti illee rabbiin guyyaa tokko waliin deebisee awwaliyaa san lafarraa kaafnee qabeenya illee ta'u barnootaan ta'ee wajjin wal geenyee seenaa dutan yaadannee akka barnoota keenya san yookaan nuti illee ta'uu baannu dhaloota nu boodaan dhufu akka barnoota san ka'ee itti fuufane wallahi hawwii kan qaba ilaa ammarra illee sartifikeeta dhabuudhaan yookaan barnoota kana muruudhaan dhufee biyyaan baa keessatti akka nama waa hin baranne itti taa'ee amma kanii waa baradhee waggaa dheeraadhaan kanii baradhee akka nama waa hin barannetti biyyaan baa keessatti gabroomee jira jechuudha. San akka loonni keenya kan muddaa hin taane barattoota keenyaa fi barsiisota keenya illee yeroo dhiyoo keessatti yookaan eegaa waan takka hojjenne booda deebinee iddoo sanitti akka bu'uura kaafnu wallahi ani hawwii qaba. Jazakallahu khairan barakallahu fiikum obboleessa keenya Abdul Hamid sagantaa kana irratti nuuf dhiyaattee ergaa kan kee akkasumas turtii awwaliyaa keessatti dabarsitee nuuf gabaasu kan keetiif yaada kan kee nuuf qooduu kan keetiif hedduu si galatoomfanna inshallah niyyaan kan keetillee ergaan kan keetillee ka dhugoomtu rabbiin haa taasisu jazakallahu khairan barakallahu fiik.
جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء أسرت العلم السنة اللي باي سنجلة فلا ممتع بالله اللي وعدد ودك جهاز وطا جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا أمة إسلام وعليكم سلام ندنا جامع جماعة يا دفتينيس تكام كنما تمساتك تكوني سيلاما جودا ننتقين نصرا ننتقين دين رتقوما guyyaardha akkuma dhagaa turtan barattoonni yaada isaanii awwaliyaa irratti haala darbee yaada isaanii nuuf gumaachaa turani obboleessi keenya kulleen maqaan isaa eenyudha godina kamiirraa dhufe ganda kamiirraa dhufe awwaliyaa barnoota haala kamiin gaggeessaa ture awwaliyaa irraa wanta yaadatu inshallah nuuf dubbatuuf taha yeroo amma kana qilleensa gubbaa jira mee jalqaba isa simanna obboleessi keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيك جزاك الله خيرا ميجل قبا مقا كان كيتفي إدو الراتي أولياء التلفو دندي تالاكاتا تلفو دنديسي قريدا كمير راتي أكا دفتمي أينو مقان كان كي أي سراتي دفتي أولياء براتاتو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جل قبا قدنا كنا قدنا أرسي لتام وقالا بجلا جلمتبعي أنا عند الدوراتي أنا كما سأل برنامج سبركال المصرف تجلين برقمني أولياء لا برقم ودان يجري برقمني كانت برنامج أولياء كان إجالات لسه مكان في عمر بامي. بارك الله فيك وبلسكن أوبر بامي أولياء أما دفتي وقامي كبرتي أولياء مو برنامج حالا كمين أبو دنديسن. أنا أولياء كان إفرت من جد حالا دربمي براتوتا بجوتا كيس جراهم دافو براتوتا سلامة ثاني ولاقا واي دربمي سننا وقوتو دنداني تنجام أمتا نوا قبتين ثاني تنسيسو دندو أما برلوس ثاني سبركالا مفات مراني تنجاني دربمي رنجي سلحانا دربمي لاتيس نوسنمي أكاسمت دربمي سندرجي تنسينو دندائي ترجي سيرغم موتويو وقا سلي बरने तिनिंजने बर हार मौसम रखोगे समझे चोरा कतोले जैसे ऐसे तर्जमे तिनिंजे मौसम नी तो यार रखोर गम पीछे तिनिंजे सिवाय एग्जाम हाला तेरा चिमुलमा था कोले दिशानी चोरा नी दिजेरो कबा सेरा बरनोता कने हाल पुरानी हाला ओमो कमना कन राज दिरे तिनिं हाला जे ओवर कल पीछे नी चोरा नी याये कैसे जो तुम प्रदर डाउन था ओमे जेरे जे तुम सगाना कैसे तिमोतो Nitis Murmino Raya मुझे चौदह कवर था तो कोशिश किया अल्लाह ने दिया कि जरूरत थी और मैं अडेंस में उनका करना कैसे तो पता मोटुमा थे हम बरो वर्ष से कैसे आकार में चाहते हैं तो मोटो लीरो बनना था लीनो बनना थे तो क्या रवान लालतवान ऐसे तो आसान है ने अमस दे देते ने अहबाश में प्रदेश में इन मोटोआ इन अवंतर आते को कैसे इन अगर मोटो एकदम मुस्लिम आती थी एकदम موتم بعدا ورقم في سجارة وان عنده جنوان تأس جديد إنه واي بروح برسيسو كيسة وان بس ديكم سوونه كنا كيسة تأسس عنقون كن كجاهن كن كبر ستانا من تجي في ملو في سجارة وراك نتيس أكل بركة تقوتي تيس كأ كمر بركة تيس كأ أكلم ني تقوتي مورمي أدين سينة تنين جرا مورمي كن كيسة تهاتا عمله إسوان هم ندي مني سير موتوي ديمقراطي هاي سوان هنجر بيا كيسة مورمي كان حال هم نكين نايو تأه هم نمط ديا يو تعالى تنيني أراد كولين دستوكان من مرتبة يديلا حالا جيسه برنوتا كيني يرو أما أدن تنيني tole obboleessa keenya Umar Baam jazakallahu khairan dhugumatti qabsoon kun yeroo jalqabamu barattoonni kolleejii Arabiffaa adda durummaadhaan qaamota mootummaa fi majlisallee fuuldura dhaabbachuudhaan gumaacha qabsoo kanaaf taasisaa turanii mee obboleessa keenya Umar haalli barnoota awwaliyaa maal fakkaata ture booddeetti si deebifnee barsiisotaaf barattoonni hariiroon isaa waliin qaban maal fakkaata ture barnoonni awwaliyaa keessatti kennamaa ture dhugumatti barnoota mootummaa kanaa fi sodaa ta'uudha mee waan jedhu irraati wanta yeroo san ture irraa waan yaadattu tokko waa'ee barnoota awwaliyaadhaa maal fakkaataa jenneetiin yoo duubatti deemnu taate
wanni mootummaadhaaf wal qabateetiin hin jiru wanti siyaasaa wayii hin barsiifamu akkuma mana barumsaa tokkootti wanni itti keessatti barsiifamu waa'ee barnootaa irratti hundaa'e barnoota amantaa ta'ee barnoota mootuyyuu saayinsaawii ta'ee inni barnoota jedhamu ulaagaa barnoota isaatiin gahee isaatiin ni barsiifama ni baratama gahee haala baruu barsiisuuf malee wanni itti keessatti yookaan siyaasa mootummaa kana garagalchina mootummaa kanaa miti kan akkas goona jedhee wanni itti keessatti barsiifamuu miti. Iddoon barnoota iddoo barnootaati eega barnoota ta'eetiin hin jedhu. Ree bara beekumsi jalqabinsan qofa osoo hin taane achiin dura waggaa dheeraa lakkoofsiseetiin hin jira manni barumsaa awwaliyaa jechuudha. Akkuma mana barumsa biroo warri amantaa islaamaa hin taane illee mana barumsa ofii dhaabbatanii amantaa ofiillee barsiifataa barnoota kaan illee muggaadhaan barsiifataatiin inni oofatu. Mootummaan illee barnoota mootummaa akkaataa seera poolisii biyyattiitti ni barsiisa marti barnoota kamiyyuu ni barsiisa jechuudha wanni barnoota barnoota wanni siyaasaa immoo siyaasaadha mana barumsa awwaliyaa keessatti wanni siyaasaan tokkos wanni barsiifamullee wanni gaggeeffamullee wanni siyaasamullee hin jiru wanni barbaadamu mootummaa amantaa ofiillee namni mootummaa duuka deemeetiin hin baratetti akkasumas baratu kan immoo kan barnoota isaan jala deemee baratetti baratamu kan immoo lamaanuu jiru qabeetiin hin baratetti akkasumatti baratu. Malee namni achi keessatti jireenyi isaanii jireenya baruu fi barsiisuu keessatti ka hundaa'e malee jireenya siyaasaa yookaan akka mootummaan olola oofaniitiin furqaa miinti alqaa'idaadhaa arganne jedhaniitiin utaalaatiin caffaraa wanta jedhan sani wanni hundarsitti jiba olola jibaati. Wanni achi keessatti siyaasaan barsiifamu tokkos hin jiru alqaa'idaa wayiillee ka achi keessa galeetiin hin baratus hin jiru ka barsiifamullee hin jiru wanni achi keessatti diriirni adda addaa isaaniif kennu leenjiin adda addaa isaaniif kennameetiin hin godhamu tokkollee hin jiru. Ni baratama ni barsiifama ammartuyyuu addaan gala wayita sa'aatiin isaanii kana jechuudha haalli gabaabinna wanti awwaliyaadha wanni fakkaatu jechuudha. Tole obboleessi keenya Umar Baammee baarakallahu fi eegi mana barumsaa awwaliyaa irraati akkuma isaan baanan awwaliyaa yeroo jalqaba sanni yaadatta yeroo to'annoo taasisan atis akkuma tuttee madda shororkeessitoota awwaliyaa qabanne. Jedhaniitidha kan of dhaadheessanii miidiyaa hundaadhaan majliisonni seeran alaa yeroo san bookkisaa turanii mee barattoota fi barattoota gidduutti haali jireenyaa wanni ati yaadattu yeroo sanitti barattoonni saba adda addarraatidha kan doormii galanii achumatti ka jiraataa turan mee haala jiruuf jireenyaa yeroo barnoota san akkamitti yaadatta? Achi keessatti wanni sama ajaa'ibsiisu tokkuma jettee dhugaadhaan barattoota kana keessa barattoota hedduun isaanii uummata afaan wal hin beeknedha. Uummata naannolee garaagaraa Amaara irraas jira naannoo Sumaalee irraa hatta warra dhufantu jira nama miilaan deemuu hin danda'u taayiraadhaan deemanii dhufan jira wanti ajaa'ibsiisu jira. Naannoo mootuyyuu Daboo Kililee irraa warri dhufan jirani Oromiyaa irraas akkasumas jiran Addis Ababaa irraa hin jira. Yoo kana jennu hedduu isaanii irratti uummata naannoo adda addaa irratti jechuudha godinaalee Kililee adda addaa irratti warra irraa dhufan jechuudha malee uummata naannoo tokko irraa akka uummanni mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo san keessa gabaasa kenneetiin ijoollee Aruusii ijoollee maalii Oromiyaa wanta jedhamu tokko jira akka jedhame sanii kun dhibbaan dhibbattis haala mootuyyuu itti sirreeffata siyaasaa isaanii olola isaanii fidii akkuma baratamee ittiin malee wanni naannoo tokko irraa yookaan mootii Oromiyaa irraa yookaan wanni naannoo adda addaa yookaan naannoo Dr. Abdalla wanta jedhamu san irraa walitti qabee fideetiin tokko godhamu sun akkuma beekamu jechuudha ragaan dhagallee akkuma mul'iseetiin jiru uummanni hedduun isaanii asii walitti uummata afaan isaanii wal hin beekne haa ta'u malee mootuyyuu afaan barnootaatii fi akkasumas afaan biyyattii keessatti namni itti walii galuu danda'u walii galaa wal kabajaa wal jaalataa rakkoolee jiran hunda waliin dabarsaa turree jirra qabsoo akkaataa ammallee dhiibbaa mootummaan barattoota irra geessaatiin geessanii baasanillee walii galteedhaan wal jaalalaan wal kabajaadhaan tokko taaneetiin akkasumatti barattoonni ofirraa dhiibaatiin turanii jiran. Tole baarakallahu fiik obboleessa kennaa Umar Baammee mee kana wal qabsiisii akka dhumaarratti barattoonni sagantaa kana dhagahaa jiran kan mana barumsaa waliyaa keessa wajjin barachaa turtan obboleewwan kan kee akkasumas barsiisota nu barsiisaa turan ka sagantaa kana hordofaa jiranii fi akka dhumaarratti ergaa natti dabarsitu eegi jiraate baarakallahu fiik. Ergaan dabarsu qabu akhira irratti
akka nama dhuunfaa tokkos ta'e akka barataa awwaliyaatti qalamni biyyattiitti wanti kun danqaa dhiibbaa mirga dhala namaatii fi mirga amantaa ta'u namni hundiyyuu ni beeka. Kana waan ta'eef waa'ee kana immoo rakkoo kana akkamitti mootummaa ofirraa deebisuu dandeenya, dhiibbaa kana jala akkamitti bahuu dandeenya, dhiibbaa mootummaa kana akkamitti ofirraa deebisuu dandeenya, dhugaa jirtu akkamitti dirree baafnee dhara kana ofirraa deebisuu dandeenya isa jedhuuf tokkummaadha ka barbaachisu. Namni hundiyyuu xiqqaa guddas ta'ee beesaanillee barataallee gabareen namni hundiyyuu gadi bu'ee waa'ee kana dhimma kana keessatti jechuudha dhibbaan dhibbatti hubatee tokko ta'ee harka wal qabatee deemuu qaba osoo sabaa wal qooduu hin taane osoo afaanii wal qooduu hin taane dhimmi waa'ee awwaliyyaadha dhimma keenya jechuu dhimma awwaliyyaa keenyatti dhimma islaamummaadha dhimma mataa keenyaati kun immoo awwaliyyaan sababaadhaaf dhufte malee dhimmi kun immoo irra guddaa dhimma islaamummaadhaaf dhufte dhimma aqiidaa islaamummaatii dhufte dhimma tawhiida irratti dhufte waan ta'eef nuti immoo jireenyi keenyallee duuti keenyallee amantaa kana irratti waan ta'eef tawhiida kana irratti waan ta'eef nuti immoo yoo amantaa kana qabanneetiin hin jira addunyaa fi akhiratti akka milkoon ta'uu beekne ammallee qabsoo kanallee dhiibbaa kanallee ofirraa deebisuudhaaf yoo tokko taane ta'uu kana beekneetiin tokkummaadhaan jechuudha jaalalaan namni hundiyyuu wal beekee wal dhagaheetiin akka mootummaa ofirraa deebisuu jedha osoo mootummaa nama tokko irratti ilaaluu hin taane osoo sheebaluu osoo mootummaa eebalu kana jechuu osoo hin taane nama tokko yookaan du'a nama fuuldura ofii kaa'ataniitiin jedhan kan isuma qofa irratti ilaalu osoo hin taane namni martuu gahee ofii waan isa barbaachisuun bakka jirutti akka jirutti waan isa barbaachisuun bahuu qabaadha tokko ta'uu qabaadha jedha. Jazakallahu khairan mee qabsoo kan jalqabdanii jirti yookaan walumaan taanee jalqabne jirra eegi qabsoon jalqabame immoo qabsoon jalqabame kun fiixan bahuun isaa dirqama adeemsi tokko jedhee jalqabe karaa hedduu keessa tarkaanfatee bakka barbaadu saniidhaan ni gaha ni dhaqqaba. Barattoonni awwaliyaa kolleejii Arabiffaa yeroo san qabsoo jalqabu keessatti shoora qabu saniin booda hoo qabsoon eegi jalqabameen booda garamitti buhanii qabsuma kana keessa jirammoo deeggarsa gochaa jirammoo dhaabanii jirammoo haala akkamii gubbaa jiranii wanta kana wanni atirraatti quba qabdoo jiraate. Dhugaadha qabsoon yoomiyyuu kan dhaabbatullee miti kan dhaabbatullee miti barattoonni barnoota isaanii bakka jiru sanitti awwaliyaa dhaaban malee kan barataa jirus ammas iddoo jirutti iddoo faffacanii jiranis biyyoota keessa jiranis kan barataa jiranis jiranii kan qabsoo isaanii akkasumatti illee itti fuufaa jiran jiranii kan barataallee qabsoo itti fuufaa jiran jedhanii kan immoo haala biroo irratti qabsoo isaanii itti fuufaa jiran qabsoo yoomillee kan dhaabatu miti akka immoo yoo galma sanitti waan sila barbaadamu sanii kaayyoon saniin gahamutti har'aan tana awwaliyaa keessaa ri'amne barnoota awwaliyaa dhiinne biyyootii keessaa baane jedhamee qabsoowwan dhiifamu tokko illee hin jiru hanga galma saniin waan kaayyoo saniin gahametti kun immoo waan dhiifamee illee miti waan dhiifamuu illee miti jechuudha ammaan boodas barattoonni illee akkaataa gahee isaaniiti waan isaan irraa eeggamu namni martiyyuu haga humna isaatiin hanga gahee isaaniitiin qabsoo irra jiran bakka jiran hundi isaaniiti jechuudha qabsoon immoo kaasitti qofa dhaabbatuu miti kan itti fuufu ta'a jechuudha. hanga mootummaa rabbiin galma saniin kaayyoo saniin nu gahutti wanni mootummaa dadhabaniitiin yookaan fedhanii duubatti deemullee hin jiru wanni mootummaa sodaataniitiin duubatti hafullee hin jiru hundi isaaniitiin gahee isaanii bayaatiin jiralleedha ammallee hawaasallee bakka adda addaatitti jechuudha waa'ee kana beeksisee dhimma kana dhiibbaa kana beeksisallee qabsiisiisallee kunis jira jechuudha kanaaf qabsoon ammas taanaan borullee isaanillee hanga mootu kaayyoo keenya saniin galmanuu gahutti wanni duubatti illee deemuun jiru wanni irraallee dadhabamellee deemuun wanni mootu sodaatamellee duubatti deemuun jiru jechuudha barbaade. Jazakallahu khairan buleessa keenya Umar Baamee baarakallahu fiik sagantaa keenya kana gubbatti dhiyaachuudhaan ergaa kan kee kana nuuf dabarsu kan keetiif hedduu si galatoomfanna sagantaawwan biraa irrattis yaadannoo awliyaa kaafnee wanni hedduu waliin tuttuqnu ni jira fakkeenya yeroo barnoota barattoonni barataa jiranitti obbo Azzaam yeroo balbala barattoonni nahwi barsiisaa Ramadaan barsiisaa turetti balbala osoon kokkisiin yeroo seenanitti ni yaadatta yoo ta'e saniin boodas immoo waltajjii majlisa gubbatti hamma galgalaa geeffamee guyyaan tokkos osoo isiniif hafe isiniin eebbisiisnu jedhan toota akkasillee hedduutti jira mee carras yaa kennu wantoota sanirraati ammaaf kaasullee hin barbaanne ture eegi kaafne mee waan tarraa yaadattu akka guduunfatti yaadannoo kan keessan.
wanni kun maal haala keessa haasonni haala keessa dhugaadha. Madaa sammuu koo keessa jiruuti. Jechi mootummoota Itoophiyaa kuni xiqqaarraa hanga guddaatitti jalarraa hanga gubbaatitti wal fakkaata haasofni isaanii. Innu Sheekh Azam wayita kilaasii seenanii beekumsanitti uumanis ta'ee kan mootuu yeroo san keessatti pirezidaantii ministeera Itoophiyaa ta'e kan Ahmad Diinis ta'e akkasumas barreessas ta'e warroota mootuu dhimma dhagahaa irrattis ta'e haasofni isaanii wal fakkaatan. Wanti si ajaa'ibsiisu irra maali haalli isaanii kan silaa islaama isaan islaama jedhanii islaama hoogganaatiin hin jirre wayita jedhani laakiin mootuu isaan keessa sifa islaamummaatii miti sifa islaamni qabuu miti. maali jennaan rabbiin رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يا رب ادو إساني تتكرامة ولي قرآن أرجتاج لسهم من توتا ويتحاسو لكن الموتو إسان كيست ونك درجة بين حال إسان التنجيب حال درجة بين نمي كان يوك عام بركة إيزي تس عامهم بركة تقوي أسوبيان تقو فاسنا فتاتي اسم مرة إيسو كان مانجرهم لأنه ما نوان اتفاجي توك افاجي وان ثاني بود إيسا أرجو بربادة تجمدو بربادة حتى انت دلل كمان وانت أددهم ديوان الرب بيسن بود وان ثاني غاري فأو تجمدو بربادة إسان الموتي كانت تقول لسان جيتي لما إدارة جبين لسا قلت كيسا تبرنوني برسما جركم أولا التي تنجر سياسان تبرنو تواي ميدات واي دين ميدات كان كيسا تمو إني درجة بين إسلام اتفاتيتين أصوبيان تقص كيسينها فتاتي وجد طب أحمد دين رد أما الذي أحمد دين كيسر هي غافة برتو تنما تدي أخر كانتني والتجيد تجرى ديمنتني الجنة جسورة أو تو برتو تهم دندرن دينن نما هذا تدي أخر تجرى ديمنتني ويتم إذا وجهني والتجيد تاسميتني الجنة مالي برتو barattoota ta'uu isin beekamaan isin dere an kabar baadu barattoota hunda barattoonni hundi akkuma seera kamiiyyuu akkuma mana barumsa kamiiyyuu barattoonni namni dhibbi yookaan dhibbi lamni dhufee biiroo hoogganaa tokko dhaquu hin danda'u. Biiroo majlisaatii miti biiroo dura bu'aadha biiroo diinii kolleejjichatanii dhaquu hin danda'u. Hatta sadarkaa elementarii sadarkaa iskuulii keessatti illee wanni akkanaa hin jiru. Barattoota hoogganan isaaniitu dura biira. Sila hoggana ana malee isinii jira jedha kan dur hogganaan keessa ana malee hin jira jenna tahee dhugaadha hogganaan biroo hin jiru laakiin barsiisan man tokko daree keessatti osoo barsiisuu osoo barattoota san hoogganuu bari gaafatamaa dareetti jira hin jiru gaafatamaa dareessitu jiru wanni akkanaa ka jedhamu hin jiru kun maal namatti agarsiisa tokko gara jabeenyaa fi ammallee haalli isaan keessa jiran haala mootii diktaatorinnati kanatu isaan keessaa mul'ata kun mootii nama kamiyyuu ifa ana malee amiirri tokko hoogganaan keessa isinii jiru kan jedhu waa'ee hooggansa isaanii keessa illee ati hoogganaa kennaa miti jechaa isin itti kan jiraatan hin jiru barnoota kennu nu barsiisaa inni kaachira ineetiin isa waliin haasofnu kana inni kaachira ineetiin nuun haasofmu hoogganaan keessa ana malee hin jira namni marsuuyyuu kilaasii isaanii ittiin hin jedhee dhufee ittiin qabu qaba wayita dhaqeetiin hin jiru maal godhu heda wayita san mungkin yookaan inni baasatti dhaabee barattoota kan hunda yoo haala poolisa federaalaa qopheeffateetiin yookaan sirna akka guddisanitti hin beekne jechuudha balaan qopheeffatan keessa garuu inni kan jedheetiin hin ana malee hoogganaan biroosin jecha kana yoo namni marti inni fakkareetiin hin jedha sila hoogganaa tokkoo miti namni barnoota qabu namni fisiraa qabu namni sammuun isaa gaariidhaan namaan jedha waan jedhu natti hin fakkaan waa'ee isaanii yoo duwwatti deebinaa hafi waan garaa nama gubaatu waan qalbii namaa madeessaatiin hin jedhu kanaaf haalli jechi isaanii haalli adeemsi isaanii ammas haala mootummaa barate tokko haala qaama siyaasaa haala ammallee qaama nama hooggansaa namni hoogganu tokko itti nama hoogganu osoo hin taane haala wallaalama haala ammallee diktaatoriinatti jibbiidhaan omsiidhaan ammallee funyaan nama seenanii waan kana dalaguu baattu akkana si godha amma jibamee jedhe waa'ee keessan jedhe wayita mootummaa ijoolleen achi keessatti mirga jedhanii dadda uumanii jennaan wayita hiriira nagaa baay'ee jedha ammayyuu hiriira ajajjanii waa'ee kana mootu hattan wannaan seeraatu ni beekaa jedhe dhimma keessa kana waa'ee isin ganamarraa haga ammaa dalaydan itti qoqaafii deema osoo hin taane muummichi ministeeraatu ni beeka muummichi ministeeraatu ni beeka dhimma kana mootuu qoqaafii waan ofiisin fakkaatina ammas ta'e
Gaafi achirratti gaafi dhiyeessee gaafin ismaan tokko seera sila addunyaa keessatti seera waa'ee baruu barsiisuu keessatti manni barumsaa tokko rakkoolee uumamaa argan tokko malee dhaabbatuu hin danda'amu. Murtiin haala waraana biyyattii waraana qabdu keessatti haala yookaan mootuu yoo rakkoo ammallee silaaha yoo haa ta'u rakkoo ammallee salafaa yoo haa ta'u almuhim rakkoolee uumamaa waan uumamaan namatti dhufan yoo taate malee rakkoolee haala seera jijjiirraa tarfamee mootii seera barnootaati jecha wanni badhaabamu tokkos hin jiru barnoonni. Ati seera kana eessaa fiddeesini haala biyyattii nagaha qabduun haala rakkoo uumamaa irraallee rakkinni takka hin jirre biyya nagaha keessa lafaa qaatee osoo barataan tokko barataa jiru sanuu osoo qormaata irra jiru ofii qormaataatiin dhiiruma addunyaa kam keessatti barnoota dhaabaati amma bakka jirtan kanatti dhaabaati iddoon dhaabaati sirreessinee deebina akka jedhu dhiiruma kana eessaa fiddeen jiru. Sila biirummaan barnoota Itoophiyaa quba qabaa waan kana. Wanni hoogganamu barnoonni biyyattii keessa akka hoogganamu biiroo barnoota Itoophiyaadhaati. Sila biirummaan barnoota Itoophiyaatu quba qaba. Akkam jenna waa'ee kanaa keessa na gaafatuu hin dandeessani. Maal gaafatuu hin dandeessani dhibbatti ani qoradhee sanaan duraayi osoo har'a hin taane waggoota dheeraadhaaf waa'ee kana qorannee kenneen qara. Akka seeratti illee nu hin gaafachise akka seera duratti illee hin gaafatu waa'ee kana hundaayyuu ifatti qulqulluu kan ta'e ragaatti qaba waan kophaas jedhama waa'ee kana keessa dhimma kana muummichi ministeeraallee ni beeka waan kophaas biyya oofaa jiru miti kana isin mootuu akka hin jennan fudhattanii kennan yeroo jedhametti gadi dhiistanii yeroo jedhametti deebi'uudha malee wanni gaafii kanaaf mootuu gaafii kana haa gaafattanii isin hin yaamne waan nama ajaa'ibsiisu irraa jechuudha. Kanaaf yoo duuba deebineetiin kan haasa'u taate haasa'ni isaanii haasaa malee walxaxaa haasaa namni bilaa namni barate dhiisu namni sammuu qabu tokko haasa'uu hin dandeenye haasaa danqaa waan ta'eetiin hin jedheefi hedduu waa'ee sammuu kiyya keessatti akka madaa tokkotti na taa'eetiin hin jiru jechuu barbaade. Barakallahu fiik inshallah obboleesskeen Umar Baamee sochiiwwan yeroo san ta'e akka seenatti illee kan galmeessine lafaa qabnudha. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin fedhii isaatinidha jalqabumarraa kaasee sochii kana keessaa nu kaahee jalqabarraa kaasee keessuma burraaqaa jirra alhamdulillah rabbi nurraa jaalatu isinillee hunduma keenyallee rabbi nurraa jaalatu warrootan sochii kana jalqabsiisee keessa jiru hundi ka hidhamillee rabbi irraa jaalatu hojii isaanii obboleesskeen Umar Baamee inshallah sagantaawwan keenya biraa irrattillee walitti gaddeebinee waa'ee awliyaa irraatii kan hedduu waliin haasofnudha. جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أمة إسلام وعليكم السلام نزلا جامع جماعة يا دبتينيس تكاب سنما تمساتك تكوني سيلاما جهودا ننتقين نصرا ننتقين ديننا تقوما barataan tokko yeroo ammaa kana warroottan biyya keessa barnoota dhiisanii biyya alatti baqatanii argaman keessa obboleessi tokko yeroo ammaa kana qilleensa gubbaa jira obboleessa keenya kana mee jalqaba simanna obboleessi keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee jalqaba dhageeffattoota keenya fi maqaan keessan eenyudha godina kamirraatii dhuftaniiti mana barumsaa awliyaatti kan barataa turtan. Maqaan koo Mahmud Nasir Abduu jedhama kan Raafee magaalaa Ijaajii godina Shawaa Lixaa. Barakallahu fiik obboleesskeen Mahmud barnoota awliyaatti barachaa turtan maaliif dhaabuu dandeessan? Fedhii keessaniin dhaabdanii? Fedhiidhaan miti. Ofee nu dige ahbaashoon jedhamu wayii Itoophiyaa keessa galee nu dige akka seeraan hin baranne gochii waan akka itti barumsa dhabnu jennaan dhiisnee dhaabbanne. Ture barumsa eegi dhaabdaniin booda fuulli keessan garamitti deebi'e? Barumsa dhaabuudhaan nuti soraatise pirezidaantiin majlisaa Itoophiyaa yoo barumsa kana seeraan barachuu dhabaattan mana keessa lakkoofsa mana keessa ni beekna mana keessa hir'isnee qosoqosnee ofnee isin baasnee barumsa kaatti isin deebisnaan sodaannee gara mana nu baasutti barbadachitti kaane. Kanaaf yeroo sunitti barattoonni jiran barumsa isaanii dhaabanii gara manneen isaanii biyya isaaniitti galan jechuu. Nikaan biyyatti galee nikaan biyya bee nikaan sodaatee biyya bee nikaan gara biyya isaatti galee biyyatti galee okkatee mataa ture.
Tole haala kanaadhaan egaa barattoonni amma kallattii hundaan kan biyya ala jira kan biyya keessa jira barnoonni baratamaa jiru sun guutumaa guututti dhaabamee hawaasni muslimaa qabsootti seene qabsoo yeroo jalqaba kana keessatti barattoonni kolleejii Arabiffaa wanni isaan gumaachan jira. Qabsoo awwaalaa keessa qabsoon akkuma jammarame hin biyyaa waan badaa beekumsa isaatiin qabu amma beekutti immoo ijoolleen biyya keessa qabsoo baay'ee waan hirmaatamu keessatti hirmaachaa turan qabsoo ijoolleen biyya jira. Akkuma qabsoon jalqabeen isin biyyaa baatan jechuu. Akkuma qabsoon jalqabeen biyyaa beekan. Biyyaa baay'inni keessan kun baqa baatammoo barnootaaf baatammoo hojiif baatan. Baqumaa fi walkeessa hojiidha. Baqaaf hojiidha. Tole mee haala baruuf barsiisuu mooraa awwaliyaatti deebinu mee haalli baruuf barsiisuu mooraa awwaliyaa keessa ture maal fakkaata yeroo sanitti wanni ati yaadattu? Haalli baruuf barsiisuu wallahi utuu haalli haabaa jedhamu utuu biyya keessa hin galiin baay'ee haala gaariidhaan baratamaa ture. Haaluma gaariidhaan barachaa turetti gidduutti rabbisaan isa amma baay'inatti baay'inaan barachaa ture alhamdulillah. Hariiroon barattoonni waliin qabanii jaalalli isaa waliin qabanii fi haalonni dhimma isaanii rakkoo isaan ittiin furatan haalli jiruu barattoota maal fakkaataa ture? Islaamummaa kennaa jidha wal qabate. Akkuma beekamu mooraa awwaliyaa keessa sabaaf sablammii adda addaatu jira. Garuu kan nama dhibu mooraa awwaliyaa kana keessatti sabaaf sablammii adda addaa ta'etu akka waan saba tokkootti waliin jiraachaa ture gammachuudhaan jaalaan namni wal foo'ee wal jibbu hin jiru. Haaluma gammachuutiin waliin mareellee rakkoo qabnus waliin hiikkachaa ture alhamdulillah. Garuu haala rakkina uumame kanaan addaan faca'uu dandeenyeerra amma. Amma hordoffii barattootadhaan wal hordoffii qabdu quba ol qabdu barattoonni awwaliyaa yeroo san turtan. Hunda faana tun ta'een amma nama ta'een quba wal qabne. Hawaasa musliima biyya keessatti qabsoo karaa nagaadhaan mootummaa abbaa irree kana dura fulletti dhaabbachuudhaan gaafiin mirgaa kiyya naafaa kabajamu jedhee sochii gaggeessaa jiruuf akkasumas barsiisota awwaliyaa yeroo san hunduma kennaa barsiisaa turaniif dhaamsi ati qabdu maalidha? Barattoota keenyaan warra dhaabbatanii inshallah akka rabbi walitti deebisu abdiin qabaa garuu bakkuma jiranitti immoo barumsa isaanii waan barachaa turan akka ittiin qo'atanii waan barumsa kan biraa yoo arganis akka baay'een hawaasi ummata muslimaa hundaan immoo inshallah nasriin akka nuuf kan niyyaa godhe inshallah. Barakallahu fiik jazakallahu khairan turtii sagantaa raadiyoo daandii haqaa wajjin taasifteef obboleessa keenya Mahmud Nasir. Magala Ijaajirra barakallahu fiik jazakallahu khairan yeroo ammaa kanatti biyya alatti baqatee argama rabbiin bakka jirtan hundatti isin haa tiksu wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum ya ummata islama wa alaykum salam nadana jamia jama ya dubatinis tikam sanama Tanpatika koni jilama jauh nuntikin nasaran nuntikin dini retokoma. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti seenaan dagatamuu qabu booddeetti deebi'uudhaan barattoota awwaliyaa barataa turan kan naannolee adda addaa irraa walitti dhufanii doormii tokko keessa jiraata mana barumsaa awwaliyaa damee kolleejii Arabiffaa barataa turan kallattiilee adda addaan ziyaaraa turree jirra. Amma ammoo abbaa keenya ustaaza keenya alima guddaa imaama masjida awwaliyaa fi barsiisaa kolleejii Arabiffaa awwaliyaa kan ta'an Sheek Umar Walee yeroo ammaa kana qilleensa gubbaa jiru mee isaan ziyaarraa. Ustaaz assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كم نجاجرت فياجرته؟ الحمد لله رب العالمين فضل ربك ربنا بيانه كنا الحمد لله كذلك الحمد لله ربك ما شاء الله. عافيان كيسنا كم؟ حياك وإياه هجرا أما حياكم وحق متاجرا الحمد لله كذلك في برسيه الحمد لله رب العالمين كنا أرد الدين شوان سيارد الدين كمتاجرا كذلك ربي الحمد لله نقر ذلك جرفاك أكارسك ربي. الحمد لله رب العالمين كليسا برتا كيسن برتا كوليجي عربيفا كنتوري حمزة بورنا بيك طولات ايه والله كذاري مال لم يستفوا ليو وإن بيتها قراتي جبتي ما شاء الله انت لا ستفوا لي الله بك انك ستفوا لي لما هدني ومرا الحمد لله رهو ناسي خان جمنا كله والنافا اتفوا لي ناس الجمال فا
جرى كان اللي جرى مرا كانت كخورة برباد اللي جرى قرات اللي قرات اسمي الحمد لله كغاري هي كغاري غاري ما شاء الله جعل لغاري عمل كان غاري أول إنجران نهك أول إنجران ربي خيري فتولي تقبلي مسجد ربي كتي علمي ما إذا علمي فتولي تقبلي الحمد لله رب العالمين ما إذا جده كاتبه كسرت تولي قراني الحمد لله جنك الحمد لله رب العالمين دغمتي اوليان نوفي وان غدودا اسنس اباكينا اسنس تقني جرتو نتفوتني اوليا كيستي برنوتا نو كنتني الحردا كنو متدري برنوتا سني كنو قبسو نغا غاف من برمسار نو اريان راكاني كاي هوجيتي سيني اممو غرا غازيت اسمت جيران نيغا استاذ بالجتن والله ما شاء الله وخير قدانا نبينا وان قدانا ربي العاني بي ومرا وانني خلق ربي فيه ربي صبري اللي منتني أمس وعالم الدنيا مثلا كيستي ربي انتنا نغيب وسيدي نفس نغيته الحمد لله الذي نمو قرأ علمي إليسن اللي قرأ علمي بإنتني علمي في سنقفتي تففتني جنو دنيا من هذا الدنيا كيسجن ربي قرآنتي دنيا ولقد خلقنا الإنسان في تعب دنيا دار فناء دار قرأت دار بقاء بنايت دين آخرة ربي توبان وكلي آخرة والناس إنما خاتمة إن ربي تولشة أكثر ربي نمرة جنة تولي نهاكمو كذا قدرة مسجد ربي تولي نقبل علمي جت ربي نقبل يعني ربي نمرة جنة تولي نهاكمو وانسان اللي بقيت سنت ربي رزقي شيء هذا اللي سوى البلا خير إن ربي سوى هذا والبلا شر ربي سوى هاته خير بناته ربي نمو عالم مركز نغير بدا ربي نغير وهابوس عالم مر ربي نغير وهابون والخير وان ما ودي جارسا الحمد لله سمرتنو اليوم ما شاء الله قد ربي تودا آخرات أنني آخرات ربي خاتمة سنفشي ما شاء الله بيكين نسبي مرا عالم مرا بيكين نسبي نغا مرا ربي نغير بريء كنت والنفير سن وقع حمداكي والبرا مالتبس جزاكم الله خيرا أستاذ إن شاء الله عمري نوري ردا ندرت بولا فيان كي سنغوتو هاته كتياته آمين 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 يرون ترتين أوليان براتوني كيسة ترانسون يرو أكاسيت أكلا يوتيب سمومتي براتوني هدون غيار رادو بفني يادنو هدو كابو أوليان منكينا منجرين كينا أكا بكتي للني قدنتي هرقنا جلو كيسة تومكا كيسة نلي كاسا أكا أبتي أوليان شيخ عمر نقبتني برنوتا نوكنني نوندي ماتران وانجر اللي ارغا دبرسني جرو مي براتوتا كينا ولا براتا ترانيف بك هدوتي كلتي لا دادان فچاني جرانيف ارغاني سين دبرسن چراسن يكن استاذ والله ما شاء الله والأولياء برت أول مرة أيوة ما شاء الله طلابنا أولياء ربي إن الجاسسة طلابنا أولياء بقى مرت طلاب خيري في خيري فجاسني علمي برتني بقى مرسينني الحمد لله رب العالمين أكم ولين بيني أولا ما شاء الله حقا أما ستو أكغاري برتني برموت غاري غباني اللي يقولين تإن ما شاء الله يقولين خيري تهاني نجاني رب الدنيا فآخرا ليسان ها نجاني سوى أما اللي أكثت أكغاري ما شاء الله بقى مراكن وكجيرا يو أرجنوا بقى مخلطي ولو أقر أستاذ جاني أستاذ في سني والرسام بسيسي أبوت إساني مرة جميع سني كانت بقى مرتوني أقر رايو أقر رجل مكمكونو بقى مرت بقى ذهي مرة أقر رجلت يعني قافة سندكي جدي قافة سندورة بقى كونو تاجرة بقى بالبيت يعني قد أكر بيرو سمرت بقى هدوتي بقى بيرو تيو أقر أستاذ كين نكرا نقرا شفتي برنان جاني أنا أما موفو بنا جلا فولة جلا بيخمالي بما كيتي نما حمزة كينا كنا وايو تهمالي نما كاويو أما ونالي فولة جلا بيكور الدرام به دغچو أما كنو جارسو مالي نوجرتي الحمد لله لكن مواني بتغمنو إلمان كينا ما شاء الله بك غاري غاني أكا غاري جنو غاري كيس إيمان كمرا سقمتني دين كبتني جراتشو إساني كنو جدا وانغمت شيسو توقو الحمد لله رب العالمين متو بك جرانت رزقي خير ربها بنو في بلد خير ربها بنو في أكبر يجرسان نغاية سهاجرات لنبي النوان ضد هذا المقاور مثل يهوله رب موقع مسجدت من إشاتك في المساجد بيوتهم
مساجد بيوت ربي في بيوت عبادة ربي في الغفيسة أحب البقاع إلى الله المساجد فكعلمي وأنقده يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات يا ربي رسولي وقل ربي زدني علما جاء جبات برات برموتك غرفي شريعة لي كدنيا لي مراجبات لي برتني بقدر نتي برموتا في علمان ثاني لي وصيفتني خيري قتبتني خيري يادني أمة مرافو عالم مرافو دنيا مرافو خيري يادني قتتنا بها ربي إنسان هاجرات الشيء ملي ونان إساري دبر سواني قرتي ربي ما قبتشونا نبتش ربي قبته كفو ور ربي بيبياني ربي في قبتني ربي قرتي دقارس ربي خلتني أكستنا بها بقمرة النبي ربي هاموسو قصة جراج وقاولنا نجبسو يبدون ونن يبدو يمرانو نما بقجر مرتي سما والتاني ومسابي يمرانو قصة خير ثم غير ربي سامع جراج صوبا وطعامك جزاكم الله خيرا أستاذ بارك الله فيكم سغنتا راديو دان ديهك آرات دياتني ارغا كيسان بريدو كانون افتبرسو كيسانيف هدو سنگلتون فنا عمري نوري ردا فيانو تا إن شاء الله دعائي اسنيف تاسفنا اسن اللين دعائي كيسان إنون دقتنا ترتين وجين تاسستاني فدو قمنا إن شاء الله بارك الله فيكم أستاذ أنا اللي تبغى خنا أرجع باسمي نقدر قوم كتير الإيمان في قوم كسكيس أنت له بدأ تجمع شرنا خنا أرجع شوف يا ربي بركات هذا ربي بركات اسمي أقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أمة إسلام وعليكم السلام مدنا جامع جماعة إلى دفتينيس تكبنما تمساتك تكوني سيلاما يهودا ننتقين نصارى ننتقين دين رتقوما السلام عليكم يا أمة إسلام وعليكم السلام نزلا جامع جماعة ديرا دوبتينيس تيكا قدنما دمسا تيكا تكوني سيداما يهودا ننتقين نصارى ننتقين دين رتقوما السلام عليكم يا أمة إسلام وعليكم السلام مدنا جامع جماعة إلى دفتينيس تكاوتنما تمساتك تكوني سيداما وداننتقين dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu inshallah sagantaan ziyaaraa barattoota awliyaa kutaan lammaffas inshallah fuulduraadhaaf haala mijeessinee kan itti fuunu ta'a obboleewwan keenya afaan amaaraa dubbatanis ni jiru isaanis dhiyeessuudhaaf dhiyeessinee yaada isaanii gara afaan oromootti jijjiiruudhaaf yaalii ni taasifna yeroo ammaa kanatti barattoonni muraasni biyya Saawud Arabiyaa yuunivarsiitii kan galanis jiru barattoonni inni biraa gara Masrii inni kaan gara Qatar inni kaan Kuwait inni kaan biyya keessa jira inni kaan immoo biyya Saawud Arabiyaa keessa kan jiranidha inshallah bakka isaan jiran hundatti rabbiin isaan haa tiksu rabbiin subhanahu wa ta'ala ni danda'a manni barumsaa cufame awliyaadha rabbiin injifannoo nu goonfachiisee manneen barnoota akka awliyaa dhibbaantaa tahan biyya keessatti kan bannu rabbiin haa taasisu dhaggeeffattoota hordoftoota keenya qophiin keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu keenya guyyaadhaa osoo hin goolabiniin dur mata dureewwan oduu isin haa dhageessifnu. Musliimoonni baatti shandura humnoota mootummaatiin magaalaa Finfinnee irraa ukkaanfamuun mana hidhaa maakalaawwiitti roorrifamaa jiran gara mana hidhaa Qiliinxootti geeddaramuun isaanii dhagahame. Obboleessi keenya Mujiib Amiinoo guyyaa kaleessaa jimaata mana murtii damee Araadaatti dhiyaatuun Adoolessa 30tti beellamame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa darratti hooggantoonni majliisa seenaa alaa muslimtoota 10 kan eessisan ta'uu beekame. Majlisni naannoo Affaar murtee majlisota seeraan alaa federaalaa irratti ibsa ejjennoo baasuun isaa beekame. Ameerikaa kaabaa Minisoota keessatti kan argamu Toofiq Islamic Center konfiraansii waliigalaa kan marsaa 15ffaa gaggeessaa akka jiru beekame. Quraanni umrii dheeraa qabu tokko mana kitaaba biyya Ingilizitti argamu keessatti argamuun isaa beekame.
Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa kan hordofaa turtan sagantaa raadiyoo daandii haqaatii qophii guyyaadhaa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaa fi gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abdul Khayran wajjin ture. Hamma sagantaa keenya taanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. الله ربي يا جبا قبل نقلوه سكبا قوة في قدرة لنقلوه سكبا قوة في قدرة لنقلوه سكبا نور الدبني نور كاسوا ندبان الله ربي يا جبا جبين نقلوه سكبا وفي قدرة لكم سكبا نور الدبني نور كازوان نور